Enggak. Enggak lek ono rovera manatti. Ani surra basa ko hime qofa. Sare aradis tiar bakka di sare. Imo. No, gale per senera. Shakkisiiste koy na ilaala abbuna shakkisiiste. Ha? Ali. Eko. Asirratti hin dhimmi ustaazari. Salaamu alaykum. Eko. Gale amni? Really? Maal jedhe? Eko. Galle aradis bakka di. Jira. Jira. Anya furan argita jechuudha barati. Eh? Ali. Ali ne sayir. Ekute. Biyya lafa. Yeah. My God, man. I tell you, man, it's freezing, man. It's freezing. Below what? Jesus. 29? I think 29 F is an error. Nabira. So it's okay. 25? It was on the weekend. It was -1. Get a wind chill? Man, yeah. It's windy. Kana si kabal sila. Malla kana tuloyte as kan nitaaf akkanatti. You know, I used to live Minnesota rati magalan ture. I don't know. Beta tembe. Winnipeg nagese beta. North Dakota kasi Yeah. border Minnesota da fi Canada. Yeah. Dan di sana korre. You know, when you're young, gitu rega. Kila baba chiro never Minnesota. Wow. Yeah. Ifitatti. Kila Yo baba. Dito kanya ame chiti kayo ndan nasa wala no. Oto fentente imbaru ka. Boda. Ustada yo aso te sena ke yo mte soromo to sendi istubar. Sif gal me siti. Sinjaran yor inni matina. Nama amantaa qabu amantaan qabne inni matina mota kana. Ay. Oromoni. Doktor ada jirameti. Oromo bareedu bar. Oromo teenya bareedu warro konna male. Namo kanama taisla nagaan walina saaytu mo libra. Kasbar ya. Ya tokko kasbar. Tokko walirraa kaasuun kun gaarii beektaa. Namni gise ana boring hin ta'u yeroo mar. Ya namni social jiru biyya western kana. Roberati amasla. Akkama waliin kofalle yeroo amantitti waliin yeroo ofi pente ta namni deeme just for the sake of a good manner. Kana jechuun namni ofi maaf deeme wanta ta. Walitti lallabu action waanuma didalee duu haala fi amala namni laalee yaani kanaan wanta ta. Amma gise namni arke garee bakka fare dhaqu. Yoon kristaanuma nama sadii wali qabame just like a group mo keessan gaafin qaba. Jarana mallattoo gaafin irra jira. Nurakan atis kristaana taatee dhufnaan kunoo dhufe qabi. Wangeela kam jaa wangeela fit qabi. Himbeeko yettes rakkisa. So adurreen tiyya TikTok yaabana tolii si gaafattani. Bari sareki yabarsiya tokko moderator godha beektaati nama jaallanne ariiti. Bulookaa gootu. Irra ejjattee bulookaa gootu. Bulok irraa keessu. Amma Roberraa hin gaafii qaba ammaani waa'ee saree irratti. Roberraa maal si gooti faayidaan si dhaase faayidaa saree naa rakkame. Dhuguma rabbi kan sun. Ooyo. Oh my God. Sika waan dhuftee siimti feelingi sensi waan ala kana deemu jiru nama garte. Waa baay'ee. You know dhugaasiif himuuf beektaa gaafa hojii oolee dhufu sa'aatiin itti gadu beeka beektaa dhaqee maskootii irra taa'eetu gaafa makiinaachi jalladhu. Hin beeka. Nama caalaa sensii godha bakka. Yeah. Hasim. No, it's always. Jolle tinya baasa. Naa geebaru bakka hedduu gammada beektaa hedduu gammadaa. Nillee waliin taphadhaa. Wookii waliin goonaa. Yeah, at least. Yeah. Yeah, you don't, you know, sindabbaru beektaa. Friendly gaariidha. Yeah. And then honestly, jaalalli isaanii feekii miti. Yeah. They love you. Waan akka jirani beektaa. Yoo akkaan inni social media irratti agartu tokko taate sareen China takka fa'aa fuutee magaalaa gabayaa dheeyitee waa fa'aa ilka ciniintee akkasii nama wanti sun dhugumaa isa? Eessa?
keer doogii faanii jirti barda tawaasi gootu nama bal'aan deemti nama ijaan qabne saree daddaa jira ka biyya kana liiko kani service dog jedhan jiru isaan warra jaamaa kana lafa hundumaatti geessan isaan siigalee waan hundumaa beeku ibsaa karaarraas beekanii dhaabanii dabarsanii manatti isaan gashuu elevator lift illee dogoggoran beektanii gaafa beekan roomii kennan bara never make any mistake room number keen dogoggoranii elevator dogoggoranii akkasii bitattoo bitatta kama azota akkasii taleen namumaan leenjisee misa waan akkasisan isillee sanammaa miyaadhas barsiisa baay'ee miyaadha isaanii lammatammoo yeroo hundumaa ji'a jaajaan treeningii deemu isaan beektaa Ameerikaa kana deemanii treenii godhu baay'ee ulfaatu isaan treeningii godhan nama ispeeshaalaa siima kana mana keessa kaa'uun iyyuu bari xiqqaa miti kostiin ishee dhugaa siif himuuf dhugaa maaliif dooktaratti geessitaa make sure hundumaa onni isaanii fayyaa isii qulqullina isiiti hunda qulqullina isaa dhattee gootaa ilkaan isaanii dhattee miiccisiistaa qeensa isaanii dhattee korsisiistaa takka teenyaa sana seenaa waanuma hunda karaarra deemtee nyaattu tun never hin xuyxu ammaas akka biyya keenya nama duttee nama nyaattu hin seen yoo ati dubbistee suma dubbisti gartee yaani siis fili wabboo sareen Yaakin nama gariira saree tanaa yeroo gariira wayyaa hunjara bar dhugaa bar nama rakkaa namni gariin ali saree kanaan argine biyya dhufee biyya saree biyya teenyaa taasina ta biyya teenyaa iyyuu man ani biyya teenyatti harree iyyu lukkuu iyyitu saruma iyyutu rabshaanu godhee bar namninis ani saruma asit duttuun argine bar hin argine never saree iyyitu hin jirtu bar artee So I don't know. Isi sana beta ustaz kiya bari biyya sana bar sarees nama sirakinati jisiisa bar makina o namni gartee marii horni irra ittuma fayyadaman horni dhiiduma si godhaa walankaa guyyaa guutuu pip ali waan namni godhu barasetti takkaan hin dhageessu biyya akkuma roobiraan miskiinummaatu hafuuratti qote ustaz ati yoo akkasuma barutu namni nagaa si gaafatu biyyatti yaadatta nagaa maal si gashetti jettaan beektasuma nagee qabaannaan si dubbise gartuu boo nagee qabaannaan deemu jiraami hono nagartaa I remember baka namni dhufee nagaa yoo siin jedhe maal si gasheetti hin jette bar so you're not active internally si galee kanaaf nagaa Salamta tujarati miskina adda beekamtii bar. Wallahi biyya Itoophiyaa wayyo. Wallahi lazim waa hundan garsiisan jedhe kaan wayye. Gowwaa qabeente mana jettee itti galti jedhe mana. When was the last time? Huh? When was the last time you visited Ethiopia? Never. Are you serious? Yes. So you never Since bought back after you 97. left? No, never. Wallahi. Deebina takkaatu ittaan. 97? Yeah. Oh my God. That was even before I left the country. I left 1998. Yeah. So I never biyya taraba. Aboosi ni gaafa si geessanii harka si qabanii kun kana jedhamti siin jechuutu irra jira jechuudha. Itoophiyaa amma kaa Finfinnee booleen teenyaa nama dhibaa oli bareeddee bar. An Finfinnee mayyuu dhugaa rabbi na irraanfadhe. Finfinnee man keessa baradhe iyyuu na irraanfadhe. Yeah, amma tol. Sanneen gadda deemee it's amazing. Baay'ee hedduu geeddaramte. Ati amma Itoophiyaa amma jechuun Itoophiyaa hin beektu jechuudha ustaaziin amma keessa. Hanga turan Naayiroobii turanii Naayiroobii irraa wanta arganii. Waan hundi jijjiiramte safareen gandee hundinuu baxaxamte. Biyya inni irraanfadhu namni hin jiru gaa namni boqotee du'ee dhume godaanee hin jiru. Naman beektu warruma tiktookii kanaan natti ati jalqabatti irratti yoo beekte hin shakkaan ni beektaa. Qotatte jechuun sana jijjiiramte hin beeku. Jamiilaan faan hin dhalannee gaafa eessa jirti haaroon hibannoo. Dr. Jamiilaan moo? Yaa. Isiin barbara xaaliyaanii dhalatte bar. Biyya fudhate gaafa akkasitti biyya teenya bulchammoo. Doktorummaa Dr. Jamiila ishii dhiisa yoo inni dubbachuu fedhise.
abbaa kiyyaatu ani doktora oguu jetteen doktora namaati moo kan sareeti moo kan lafaati moo kan lafeeti sin jedha bar. Yoo doktora taanaan ati waan ni kiyya umrii tiyya tana agartee xiqqeessu naa kan sin jedha qoricha. Doktora maa taata sin jedha achi booda maali baratta? Naaf itti garaagarummaan qabnu maali? Wallahi rabbi nama haa laaffisu. Eessa bakka dhalootaa siin jechaa jiru bari interview kee yeroo darbee ni ilaallee jechuudha jarri kun haa? Gowwaa fi sareen nama gartee gowwaa fi sareen nama kaafannaan nama jalaa hin nafanii jedhee bar. Maal jechuudha bu'uumaas kun? Nuyi kan. No simbaano jechuun yoo si lakkaate sareen isaan qasi si lakkaate sin dhiiftu. Waggaa meeqa jedhaa bar. Gowwaa mana ittiin cufan jedhe yoo mana itti cufan maal godha? Gowwaa mana ittiin cufanii. Yoo itti cufan maal godha? Hin gubaa mana gubaa. Hin gubaa ofiis mana caccabsa jedha meeshaa caccabsa. Ya Rabbi. Rabbi nama abas. Nama abasu. Gowwaan ija yoo itti guddisanii ilaalan kan sodaatan itti fakkaata kan isa sodaatan. Esa wayirra dubbisaa jirtaati? Namaatu asii komentii waan ergaa bar. Oh, okay. Eenyutu jira saboo jaran maal taatan biyyi lafa nagaa maali biyyi lafa peentee keessa roobeeraa malee biyyi lafaan jirtu nun ziyaaru namni maali boo jarana daabiloos nu seetani nama inde kennan tokko isa jedhe inni qocaa qabu sanaan barbaadnaaf sagantaan gaafa akkasii tolti waa'ee adurree faa waa'ee saree waa'ee bineensota boofallee kan qabu simbira kan qabu koottaa gad kenna ortodoksii sana eenyu kenna damo eenyu maqaan isa yaadattu asuma jira qocaa wayii qoca maal illeen waa qabaa miti hinninis ajaa'ib rabbi fayyaa nuuf haa kennu obbo fayyaa caala. Anka jedhe salaamu alaikum. Sama masabaadha? Egaa. Maal dhaggeeffachumaan caalaa bara kana nama dubbaturra. An bar jala taa'eetini sheekinis peentenis ka Itoophiyaatti iyya malee kaameera kaa'edha waluma bira taa'ee seeraan haasaa jeetiif bar. Akkasii ilaalu jira roobeeraa kana. Roobeeraan hin dubbatu roobeeraan nama addaati. Gaafa haadhaaf eebbaan wal dhufanii bismillah maqaa waaqayyootiin jechaa walitti dhufaniinsi akkasi dhalate. Akkasi akkana jechaa dhala akkana dhufan. Kaan bakka just like asuma raachuu taaleetu machi as deebi'ee jedhe. Akkasii yoo dhufan namni nama rakku. Namni jechuun haalaaf nama jedhe yeroo garii aaruunis emooshinii numa jira. Anuu numa dhaaruu boo dhukkeen raakaasa. Naan beeka yeroon aaruu roobeeraanis akka dallanu niin beeka. Osomaan beekuun akkasitti dubbadda. Wal aarsaatuma jiraata namni. Daangaa walitti tarkaanfatanii wal arrabsuun sangaarii miti. Daqiiquma lama waliin paastara barsiisaa daqiiqaa lama waliin taa'uu dadhabnee nama sila amantii barsiisa jedhan wal dhaggeeffachuu hin dandeenye rakkisa. Maamma sabaan waliin nu gallakkisee anaafi waajii dachii nu garagalchee dachii biyyi waliin baatee mutiirra jirta bar. Roobeera mutiirra jirta. Oh, bilbila seenee miti na godhe. Oh, waliin haasoftan? Yeah. Yoom? Nagaan waliin dhangadda last when it was on I think Thursday or Friday. Oh, I missed it then, eh? Eessatti abdii biratti moo? No, mana Muhammad kana. Oh, Muhammad. Yoo maafi tarree ustaaz jechuun wal dubbisuma baanaa jechuun bar nagaa wal gaafachuuf maafi kana malee. Jedhu akkam goota. Dhiisee baran amma sadii dhiifamallee naa roobeeraan ni hojjetu hin barbaachisu maal jennaa? Eenyu addi as jiraanni? Muhammad as jira sada nagarra. Jira. Masuud. Maanni abu maazi roobeeraa qabatee naan jedhu maaliin qabadhe elektiriikii moo
Qabat. Shahaadaa fi gooftaa kanuma ka gooftaa fudhate shahaadaa fudhate kanuma maaltu yeroo inni bira waa'ee misooma irraa eenyu haasawa eenyutu darsoo eenyutu gara kiristaanaa deema yoom dhufa Bakka ana batolitti haasawwan shahaadaa wal qabsiisuu nurra jechuun. akkanumatti ammoo yoo teenye isaa 24 bakka eenyu gooftaa fudhate abu muwaas maal ta'e shahaadaa qabate na biratti roobeeraan qabate maybe mul'ataan itti mul'ate amma boru ganama kee maxxansuun dhabamu suuraa kan kee Gaafa sana qaama wal bira nu argite yookiin abu baastu na bira dhufaa yookiin abu baastu. Ustaz Robeeraa jedhaniin Ustaz Robeeraa gaafa wal bira dhayin uffata aadaa Oromoo kana uffanne akkas hin dhufa wal fakkaata jechuu baay'ee jiran dubbiin sun dhugaa Robeeraan isaa fakkaata jiran ibsaa Ustaz isaa hin fakkaata yaa jechuun qaama waan irra qaba waan xiqqoo irraa chabiidha waan irraa waan malee waluma fakkaatan yaa yoo ta'u eessa isaan immoo Ustaz ibsaa inni tokko jira isuma fakkaata maal Oromoo waluma fakkaatti bar murraattumtus dheerattus the same hundi keenya miskiina war Itoophiyaa biyyoota jedhame Yeah. I'm about to bounce, so go I'll catch you later. the same thing It's always nice talking to you. yeah you as well what do business you want to take care good family that is what argina stay warm naga jarana walid deebina Dr. Jamila isinis maya mana modeli tenya tanas Muhammad Bayan injarasa Muhammad Saba Eenyu sini model, thank you so much. Galatom to sin rafu jirti mucatana jolle bi yaraba jirti rabbi sin rafa nagaan ciisa nuti mana fi haasofne ofirraa baasu jirra bara fura boqotne laal ijaaza dhufne ba nuti as break ha dhufne bar boqonna dhufne ganda kan akkasimi Roveera fujenne innis alatti qorri qabbanti fixee mana kan kee dhufe oofifate amma indeemaa jedhe naan deebi'a ate moo asuma teessee bakka irriiba fa kaatee laaltamas hin deemne jarri yatta rabbi si agargaaru rafa biyya namaa jirta namni maraataan hin dhalatu rafu qabdu okay dalagadhu rafi nyaadhu waan hin beeyne gaafadhu tabeeytu namatti himi akkanaka aliin isin deemeessa abbaa fete gaafadhu namni si ajajuun jiru ustaada dhukkee irraa kaase gaafadhu barsiisota keetii dhukkee irraa kaase karaan lama jiru jin karaan lama dhugaan amantiin lama dhugaan taatu takka calla yoo mana feeti maya irratti kan wal dhabnu wal lollu taate mana murtii yoo kan dhaynu taate takka siif murteessan takka anaaf murteessan nama lachuutiif murteessan birri takka qabeenya takka wal dhabne qabeenya san takka keeti takka kan kooti addaan ni ramu migalle saniif dhuguma jechuun gartee qal sammuun amma fakkeenyaaf waa siin jedha xayyaara hin beeytaami xayyaaruma jedhanii xayyaara maal jedhanii afaan Oromoo xayyaarumaami balaliyaa kan samiirra deemu kan nama tolcheemi nama beekumsa qabu tolche moo bakka nama donqoroo tolche beekumsa qabu namni san hafuura fayyadame moo ogummaa rabbi isaa kenne fayyadame ogummaa rabbi kenne kobas ati sammuu rabbi si kenne itti fayyadame gaafadhu hindi isin abbaa fadhe namni fadha ofii jala deema yeroo garii waan barreeffame sitti malee waan hin barreeffame sitti himuu hin danda'an addunyaan kana itti walii galteeti maal isa Assalamu alaikum Abu Muad. Waalaikum salam maali waan biraan waa si argisiisu fadhe si argisiisu nice kuni kana waraqaa dheennetti walii galleemi waraqaami kuni waan gartee maal jettanii waan saanii nyaatarra nyaatan yoo sin jedhe sammuun keessi fudhatti akkasi ka amma waaqayyoon waaqa hin du'u jenne itti du'u jenne walii galle hin du'u jechuun zalaalam hin du'u ማለት hin du'u ati dhuftee ni du'ee yoo naan jette deebitee ni du'ee hin du'u jedha wangeelli waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha Ximooteos isa dura lakkoofsa 6 boqonnaa 10 ansi lallabuuf mana kee sin dhiisan biyya gaafuma ati garee shahaadaa bira dhuftee profaayila keetii hojju si arkan wallahi gareen wangeelaa sin dhiiftu gaafuma nu bira seente sin dhiisan
nuti kan jiran dhugaa dubbachuu abadan sidii san gaafi sindee kallattiin sirra dun akka keessaan shaadaa qabattee duru akkasii amanan of shakkan gaafi warra islaamaan nu gaafatti jedhan of shakkan challenge isaan godhuu sittiin dhiisan naa kannaa yooteen sidii hundi si daddabartee tokko si dhaggeeffatee soo jinnaa sa'u namni jaayoo jira jahanuu sitti haasa'u sindiisu amma fakkeenya amanekee mana kiristaanaa tokko yoon dhaqee nama tokko hojii barsiisuma tokko hojii amma waajii hojiin haasa'an jedhe dubartiinis barsiisaa dura dabartee nakkaati kaan dhufee duubaan kaan nakka hanqana buusanitti miiraa nagalchanitti ati gaafii na gaafadhu koottu siin jedhanii yoo gaafii gaafatte gaafii deebisuu dhiisanii nabi Muhammad arrabsan. It's okay. So waan akkana kana dachii balleessee jechuudha. Waan siin jedhu ani kitaaba kiyya quraanaan itti amanu kanarra kaati ittiin amanne kana quraana kiyyaatu amantiin dhugaa islaamaa naan jedhe. Asirra yoo amantiin islaamaa amantiin tiyya asirra yoo hin jiraanne maal godheetiin islaamaa keessa taa'a eenyu maya. Yoo nabi Muhammad ergamaa miti ka'u quraanni naan jedhu hin jiraanne maal godheeti. Waaqayyoon ana malee waaqni biraa hin jiru ana malee Allahan biraa hin jiru naan jedhe maal godheetiin as keessa Allah jedhee maaliif waaqessa maalin godha keessa deemee bakka biraa barbaaddadha malee. Akkasuma ati wangeela keetitti amanta matsaafatti amanta matsaafa kanaatu Yesuus Kiristoos waaqayyoo tokkicha qofaatu abbaa qofaa waaqa jedha. Phaawulos dhufeeti gartee gooftaa fi waaqa jechuun waladda. Abiyyiin biyyarratti gooftaa. Abbaan kan kee mana keessan keessa gooftaa. Abbaan mana kiyya keessatti ani gooftaa. Sanbata irratti hundi keessanuu gooftaa jedhamtanii jirtu gooftaa. Walii gallee? Gooftaa jechuun nama aaboo wahii qaama wahii irratti mana barumsaa tokko irratti aaboo qabu naannoo safara tokko irratti qabalee aandii irratti maatii wahii irratti misooma wahii irratti baankii wahii irratti gartee gooftaa jechuun kana. Gooftaan kan waaqayyo abbaan gooftaalee jedhama. Gooftaa gartee gooftoota kan ta'e jechuudha. Gartee waaqayyooliilee jedhamtanii jirtan jedha. Gartee ilma warri gartee ergamoonni waaqarra jiran waaqayyooliilee haa jedhamu hin jira. Ilmaan waaqayyoo jechuun anaafetis ilmaan seexaanaatiif ilmaan waaqayyoo jechuun uumaa keenya ismaan nu uumee jechuun isatti gartee gama isaa deebina isaan nu meelee nu dhalchee haadha kiyyaa jirafee waaqayyoon na dhalchee jechuun miti. Abbaa kiyyaa haadha kiyyaa na dhalchee waaqayyoon na dhalchine na uume malee. Okay, ani amma ilmoon dhalchee mi? Hin dhalchee yoon jedhu nin tolchee moo qunnamti saalaatiin argataa mi namni ilmoo? Anaa tolchee moo waaqaa tolche? Waaqayyoon ni dhalche waaqayyoon Yesuus hin dhalchee ni uume jechuu bara. Maryam yoo ciisee waa argamsiise. Maqaa isaan siyaafe. Waaqaa fi guddaadha. Gaarallee ni dhalchee gaarrillee yoo akkas taate gaaraas waaqayyoon uume. Ammas fakkeenya waan kiristaanii irratti wal dhabnu yeroo baay'ee waaqayyo abbaa yeroo jennu abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuu afaan yoo jijjiirte bara. Abbaa jechuun uumaa jechuu. Amma abbaan qabdaame abbaa kan kee. Maayaa intala magarsaa malee yotte magarsaan abbaa keeti. Waaqayyoon abbaa kan kooti yotte waaqayyoo koo yaa abbaa koo yettu yaa abbaa uumaa kan koo yaa kan na uume yaa kan na tolche jechuu bara. Waan biraa hiikoo biraan qabu bara. Nuuf garuu waaqayyo tokko jira jedhe Phaawulos Qorintos isa duraa lakkoofsa 8 boqonnaa 6 irratti nuuf garuu yaa sabaa nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira jedhe innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Uumaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbaan bishaan kanaa eenyu yoon jedhema hawaan kana dhuunfatee jechuu bara abbaan qalama abbaan mana barumsaa kun eessa jira abbaan mana kana abbaan gibbii kana eessa jira jechuudha geessee takka abbaan mana kana eenyu kan mana kana tolfate kan dhuunfate jechuudha abbaan saree kana abbaan konkolaataa kana jechuun kan waan kana ka isaa ta'e kan qaama biraan ta'e jechuudha kan ka isaa malee kan kootii miti kan nama tokkooti miti nama tokkoo kan eenyuti abbaan konkolaataa kana jechuudha waaqayyo abbaa jechuun uuma Yesuus Kiristoos dubbatee ani ilma namaati jedhe hin fudhatan kiristaanonni yoo akkas kan jettu ta'a siitu Yesuus irra beekaa Maariyaam irra barattoota isaarra waaqayyo abbaa isa Yesuus hin tolchee argirra Yesuus Kiristoos waaqayyo kootii fi keessan jedhe gara waaqayyo kootii fi keessanii gara abbaa kootii fi keessanii ol naan ba'a jedha maal afaan kallattiidha namaa gala akkamiin nama dhiyoo jedhamu hafuuraa malee siin galu jechuun takka Yesuus kana jedha kuni jecha gartee maal siyaasaa akka amantii warri siyaasaa itti fayyadamu
waldaa keessa jecha kana uumanii oomishanii nu fidan hafuura malee amantu malee siif hin galu eega amantu malee siif hin galu jedheen Yesuus Kiristoos gaafa dhufe warra amanan lallabimoo warra akka hoolaa karaarraa badeetti lallabe Maatiyos 15:24 warra koolota karaarraa godhan Hoolaa karaarraa badeetti lallabe maaf amana amanta malee isinitti lallabu maan jedhiniin deemaati barsiisa yaa barsiisa jedhanii Yesuusiin gartee ani barsiisu ture ni barsiisee achi booda namni isa fudhata isa duuka bu'a laala buumaadha sirratti wanta wayii wanta na agalee bar jechi jaraa suni inuma galuu fidide malee bari amantan malee siniin galu jechuun bar silaa siniin dhuguunfamudha yaadichi yeroo amantan silaa akkanaa saa akkasi silaa kan inni sinii tabbatu yeroo amantanidha jechuudha yaadichi akkamittiin fudhama fakkeenyaaf mee maaya heerumuuf deemta nama tokko ana kana na jaalatte fakkeenyaaf osoo ana kana eenyummaa kiyyan beekne akkanuma kaatee ana kana waan ta'e natti heerumta amantii takka islaamaa tana kottu Allahan akkana osoo beekne waa takka raan beekne akkanuma seenta mana tokko kireeffachuuf mana san keessa osoo hin arkin abbaa mana sanii osoo hin arkin manni kun kan balla kiraan mana kan takka osoo hin beekne akkanumatti mana kanatti hin galeette mana kana seenta no hin baratta barumsa tokko amma nyaata tokko godhuufis barattee nama gaafatteeti gartee nyaata goota akkanuma lafaa kaatee baratta hin baratta dirqama walii galee kanaaf akkanumatti lafaa kan amanii bakka Yesuus hin fudhadhu fayyada maal sin jedhan amma fakkeenyaaf reefoo nuti Yesuusumatti amanuu nugee hojii gaarii nu barbaachisu jedhan okay akka isaati Yesuusumaan naaduu ejii calji ta'e waldaan dhaqin hin sadaqatin hin sagadin hin kadhatin zinaas ejji gumnaas dalagi saamii waa hunda hojii gaariin amantiin hojii gaariin biran jirre amantaa miti du'ee gartee hafuurri akkasiisan jedha ani gartee ayyoo keessatti du'a faith without action death du'a hojii gaarii maaf Yesuus Kiristoos gartee abbaa qabeenya kee hunda kan nadhu jedheen hojii gaarii deem sadaqadhu jedheen qabeenya kee kan nadhu gartee nama jaaladhu nama yaami afeere gara gooftaate kara waaqayyootitti barsiisi kan nadhu kurnee sanirraa gartee kan nadhu waan qabdu qabeenya keetirraa beekumsa keetirraa akkanatti kaa gaarii jechuun akkanatti Yesuusiitu Allahan gartee Allatti amanee jannata na galcheen sagadu masjidan dhaqu waan gaariin dubbadhu quraanan dubbisu maaf kitaabni kun bu'e eega gartee waan gaggaariitti waan akka itti dubbattu waan nyaattuuf waan hin nyaanne sin barsiisu nama barsiisu waan hin nyaanne harkarroo nyaatiin waan ofiin du'e nyaatiin bineensota akkanaa nyaatiin jedhaami hojii gaarii kaa kun akka itti deeman akka itti nama laan akka namatti dubbatan akka bineensota hojjetii jiraatan nama hojjetu jiraatan kitaabni kana sin barsiin hojii gaariin cinaan jiraanne amanuma qofaan jireenya bara baraan galan yoo amanuu qofa taate waan sayxaanni waaqayyo abbaan beeku akka waaqate hin beeku ma jireenya bara baraan gala Eka. Okay, Adam waaqayyoon akka isa uume hin beeku. Hin beekami? Ni beeka. Hojii maaltu isa achirraa baasa jireenya bara bara san keessa hojii gaarii dalageeti waan waaqayyoon dalagin jedheen dalageeti moo waan waaqayyo dalagi jedheen dalageeti kan achirraa darbame. Hin nyaatin jechuun ajaja waaqayyooti. Seera waaqayyoo cubbuu jechuun bar seera waaqayyoo cabsu. Hin ejjin sin jedhe yoo ejjite seera waaqayyoo cabsite itti gartee jireenya bara baraa jaba. Naman arrabsin sin jedhe gartee hin saamin sin jedhe haadhaaf abbaa kee kabaji sin jedhe ijahamtuun naman laanin sin jedhe naman rukkutin jedhe naman najjeesin jedhe waan kana dubbii gaarii dubbadhu nama jaaladhu laphee keetii fi maal keetiin kana cufa sin jedhe yoo kun cinaan jiraanne maaliin jireenya bara baraa kamit deemta wala si'ool ibidda deemta malee. Hai Yesuus maan naa du'e wakkanumatti taa'e ijaazaa intala takka buufadhu. Eka saami qabeenya namaatiis. وتمنى على الله الأمانية. على الله الأمانية تكسي عليه الصلاة والسلام. أكنمت قرتي وانو قرتي أبجو ملأ تنجري تكنمت هون تاني. وان سنجر وهير فكينياف إن جالت أبو ماسك نجالت. يونا ندب بسنة لبو إيه نانجنة أكملت سبيكية تنجالت أكمل نيرمتا. يونا ندب بسنة. كرمنا تأمنتي أبا مناكي يتيسم أبو ماسك نكنمت تيسي. إنتا كنمتي. Inta. هيكا أما فكينياف هرميتنتي إن جالتا. Waan harmeen ta'e
jaalattu gartee hojjettamu waan isin hin jaalanne hojjetta. Harmeetan ta'e waan isin hin feene. Goobas harmeeteetu caalamu waaqayyo caala waan waaqayyo jaalatu. Akka ifin feene biyya lafaa kanan jiraannu bar maya. Akka waaqayyo fadhee jiraannaa bar. Seera waaqayyo cabsuu dandeessa. Arra mirga cabsuu dandeessa. Hin dhiifamtu immoo itti gaafatamtaa qixaa. Maaf rabbiin ibiddaa fi jannata uume ibiddaa fi mootummaan biyya lafaatu mana hidhaa qabaa bara biyyin namni seera cabse garam deema. Takka biyyaa baha dafee miliqa jala. Qidin tokko seera biyyaa cabsite xiqqaa tokko. Namni seera rabbii waaqayyoon abboomii barsiisota Muusettis kannee barasaa Abrahaamittis Salamoonittis Isahaaqittis hundi isaanii kan Muhammadiin bootti Yesuusin bootti seera namni cabsee guyyaa qiyaamaa duutee kaafamtee guyyaa fuula firdii dhuftu seera kana diiddee waan waaqayyoon hin dalagin jee yoo dalayte si'oolii malee isa abbaa keetii deemta silaati. Mootummaa waaqayyoo kam keessa qananii deemta. Kuni waan akkanoo ofirraa gollaa faarfattoonni utaalaniitu magartee gitaaraa fi piyaanoo. Yesuus Kiristoos bar meeshaalee muuziqaa caccabsee bar waldaa keessa aadee bar Maatiyos keessatti baasaa jedheen. Iddoo gartee naggadaati miti manni gartee manni waaqayyoodhaa iddoo sagadaati. Bakka waaqayyoon itti kadhatanii caccabsee wombarii fi kursii hunda caccabsee yaase. Mee walduma tokko kan Yesuus gitaara keessa godhee gartee faarfattuu fi gartee mee faarfattuma takka fida wangeela keessaa ta bara Yesuus. Barattoonni Yesuus keessaa tokko faarfataa tokko fidame. Maal jechuudha kan maal garaagarummaan warra akkasii caffaruu waldaa keessa sinimaanii bacha keessa waldaa akkatti utaalan. Sababa waldaa ganda tur ganda keenya ammallee sadiin sigarsa mana keenya bira jiranii bara. Hirriba si dhorkan. Qulla harma kana gallakkisanii huccuun isaan uffatan akka itti deeman. Waaqayyo kadhachuuf dhaqanii jara keenya ijoolleen qeyroo fi qarree rahaa godhuuf dheetii bara. Jaalallee isaanii irraa hojii achi wal arganii. Bakka tamitti sagadamee kallacha isa kan wombariin guutte bakka tamitti Yesuus Kiristoos gartee gad jedhee kallacha isaatiin gartee waaqayyoon kadhata gartee gombifame miti. Eessumas sujuudamee isa kallacha isaanii lafa kan. Okay, fakkeenyaaf kursii jiraa miti wombarii kana jirtii miti. Wombarii dubartii takka na dura ta'an yoo duubaan ta'e sagadaa martee kallacha keessa lafa kaa jedhan dubartiin na duuba mee akkamitti isiin taa isiin attas garagalchite mee isatti isiin akkana eegaa. Na dura jirtii bar. Dhiiraa fi dubartiin islaama masjida waliin hin salaatan achi duubatti salaatti girtuu waan inni jidduu jira. Wal keessa makaman. Bara Yesuus Kiristoos bara dubartii fi dhiira wal keessa barattoota godhanii hin makne. Dhiira qofa filate. Maal jibbuu jechuun miti. Isaan kanaatu waa hunda halkanii guyyaa deemee barsiisuu danda'e. Dubartiin barriin gudeedamte eessatti erga dubartii takka mee barattoota ergee moo bara dubartii bakka takkatti ergee beekaa Yesuus. Taariibuma biyya Arabaa deeman kana keessattuu meeqaan miidhame hin gudeedamti. Jaldeessinuu siin dhiisu haraara dubartii jaldeessinuu dhiisu. Kophaan deemtu eessatti erga barattoota ergu ture karaa kana qabanii itti taphatanii dubartiin bar warqii bar akkas fooniiti hin dhiifamtu qaalii bar isin. Waliigallee so kanaaf waaqayyoonis bakka takka raajota mee bakkuma takka raajota kadhatee dhiira filatee ergee beeka waaqayyoon. Adam, Musee, Salamoon, Daawit, raajoonni gartee ni jiran, dubartii ni jiran, kan waaqayyoon itti kannee kitaaba itti kannee biyya lafaatti erge ni jira, waaqayyoon filatee beeka. Ni filanne ka, isin bakkaan ga'uu hin dandeessu, da'iifa qaamaanis humnaanillee da'iifa bar, amma naaf itti boksitti walii baane eenyutu injifata, eenyu injifata. Dhiira da'iifa taate qofa na injifata. Egaa akkasi obboleessa kan kee kan siita laffaa hin dandeessu bar humnaan hin dandeessu si rukuta. Sirrukota. Da'iifa waaqayyootu da'iifa isaan godhee uume dubartii tan. Fiizikaalii, meentaalii waan hunda keessatti fakkeenyaaf amma balbala hattuun tokko yoo cabsu jiraatte haadha manaa kiyyaanii hattuun mana seente jedheen taa'amu anaa dhaqa anaa dhoowwa. Dhiiraa miti akkasii hin dhabamu akkasii jechuudha. Kanaaf waaqayyoon biyya lafaatti Aaddamirraa ilaan kana Muhammadiin dhiira ergate dubartiin ergine. Waaqayyoon isin jibbee jechuu miti ka isin protectii godhuufi. Gartee da'iifa isin horuu gadaamessa keessa waa meeqa baadhattan. Gartee lallaafa qaamni gartee dhiiraati yookaan dubartii takkaa miti. Kana ableen yoo waraantee malee waa takka. Waliigallee akkasii bar. So kanaaf isin bakka bareedduun ta'utan. Lallabde sirra. Yesuus Kiristoos takka dubartiin waldaa keessatti Phaawulos dubartiin takka kan lallabne jedhe yeelloo dhoorka gaabbitti haateessu jedha jedhamuun jedhu obboleettii tanto. Masjiida keenya keessa dubartii takka argitu tagartee hin barsiiftii gartee mana barumsaa madarasaa.
kan dhiiratu dhaabbattee iyyitu sagaleen isii bar dhiirtiin jaalatti bar nama tana isuma eega qaamuma isii kan eegaa bar dubartiin faadha akkasii san hin qabdu dhiirtii yoo sura dhaabbatte faarfattuu meeqa utaaltu laaleeluyyaa waltajjii kana qiyaama agarsiifte jarana Phaawulosuu hin dhorke Yesuus Kiristoos takkaa dubartiif dura buusee hin beeku takkaa dubartii ergatee hin beeku hin ta'e sorra faarfattuu jedhan kunoo maal baafti walda qabdii addatti eenyu wangeela didu nuu himoo ka wangeela yoo akkas wangeela hordofuu yoo kiristaana nama goote nuu kiristaana jechuu barmaaya wallahi lazim ani yoo islaamummaa fudhatte siin hin jaaladha malee nama dirquun hin jirtu akka jedhan islaamummaan sayfiidhaan dhufte billaan dhufte sin jedhan ijoollee sirra qabsiisu jira dhiisuu mee anaa fi maatii teenyaaf ni beekta Itoophiyaa keessa nama sayfiin meeqa amanu mee nama akka maal jechuun fakkeenyaaf amma sayfiin yoo si qabachiise qabadhu shaadaa sin jedhee si godhe yeroo sanii lubbuu kee baraadhuuf shaadaa qabatta gaafaan an si biraa deemee boqodhe achuma teessa moo amantii kee deebita achi deebita kaabar si galaami kuni waan isaan gartee maqaa addaa kan nurra kaayne malee amantiin jaalalaan nama afeeru proof ragaa loojikiin waan nama argisiisan ijaan nama agarsiifna nuti wangeela nama agarsiifna ittiin daballu nuti sagaleen kiyyan dhagahama Yeewwan ni dhagahama. sagaleen kiyyan jiru Ni dhagahama bumaat ni dhagahama. hin jirres sagalee waaqaa qofa hin dhagamne kiyya dhagahamuu qaba ka akkasii miti kanaaf mee waa dubbisa dhaggeeffadhu mee waa dubbisa isa kaya wangeelota kana ilmaan waaqayyo wangeela eenyu qaba maayaa hin qabdaa Silkii kanarraa qaban silkii kanarraa qabu maal goonare asirraa baasee dubbisuu na cinqetii bar addunyaan kompiitaratti telefoona deebitee bar kanoo kun gana hafaa bar kun hundi gana nama waraqaa bee addunyaan waraqaa baadhattee deemuu dhiistee bar Maal isila maal baasuudha bumaat? mee ilmaan waaqayyoo jedhamu ilmaan waaqayyoo ilmaan Yesuus qofa ilmaan waaqayyoo tuna jedhe ilmaan waaqayyoo lakkooyteen fixxe wangeela keessa jiran ilmaan waaqayyoo eenyuun qabda wangeela Mee bayeetiin deebi'are. hin qabda ayyee Ayya. Oke, Jamila ni qabda Jamila si guddisame of guddisaan oh mana kiyya sammanni addoon fa mana maayaati kiyyaame no amma bas sakkee modetara na kannete borosi amma dubbi biraati keezi biraa irra dabalama maa qaba biraa ati deem duraanu shahaadaadha jedhama Ara nabbata kan dhagaa usaannaa kan jiru. abbaa kee kabaji kan jedhu caafamee jira abbaa kee waa dhaqtee malee anaa kabaji malee waan takka dhaggeeffati maal si godhu sumuunis siif hin kan ustaaninis baarastarinis sinjir gaafati dhukkubsatte namni si qofa qabuun jiru sooshaal miidiyaa kan dhalachuu keetus hin beekanii bar haatus beek wallahi dhalachuu keetu maatii teetis si beeka malee firri keetus hin beeku gariin okay waan ni dubbisime wangeela lamaan gartee Luqaas 3:38 dhaggeeffadha maa waaqay Yesuus qofa jedhanii miti abbaa keenya Adam irraa Adam dura namni wayii jira eenyu teenya maali maya Adam dura uumamni ilmi namaa hin jirumi achirraa eegala Adam ilma seexaanaati moo ilma waaqayyooti irraa achirraa eegala Luqaas dubbisime Luqaas 3:38 kana to boqonnaa 5:4 dubbisneetiin isin jala mira qaqara saraa sagadaanis Ilma Enooti jedhami. argitu jechuudha argisiisuudhaan barbaade malee maatu miidhaa maal taate arafu jira wanni keetis ammoo suutaa jedhu hojii networkidha inshaallah hin dhufa jechi gartee sword billawa ablee jedhu takka nagartu billawa wangeela keessatti macaafa keessa 340 yaa hayyee mee haa dubbistu kun wangeela maal jedhame highlight godhe highlight mo godhe toke timari mulle se gajallatti Kompilingi godhamee al tokko. kompiling godha taap taap godha jira keenya
rukuta abbo isna ra rukutu bo way matuma kam hojin kai samali nuti hasaw jira nama sadi afur asrai ore jala kana quba kan qabdani ha quban qaban quba qubbe milatin sagale injira sibira anjura ya ini berapa kana korok jalasa kana mau mobil ceso jero bas jengke oke maya jirta Jira lagi faccia. oke amma soddami saddeet irra kana jedha bana jamila soddami saddeet irra laal waan jedhu luqaas sadii soddami saddeet waan jedhu dhaggeeffadhu aadam hin duran takkan jiru gartee laal akka jedhu ilma Enook ilma Sheet gartee Yesuus hiddaloo Yesuus yeroo kan gara ilma Maariyaam kun achirra ilma gartee achirra dubbatee olirraa gad dhufa beek hiddaloota waa Yesuus kan nu ilma akkana oofee dheerturaa gad dhufee mata duree nu maal jedhame oloof matuma duree san oloof matuma duree san dhageessiu mata dureen fidu Finish at 6:30. 6:30 okay hidda dhaloota Yesuus jedha okay dubbisne wanni kana kan qaso dubbisa yema Jamila bakasan hidda dhaloota Yesuus jedha miti oofeeti bakka soddom masa dhaqeete amma habira maaltu nunge jakkata wanni kana kan oh text it is coming do jarra khiyya I was going to the next telephone. I'll just like call. I'll like get outside. You know. okay Moses, you know if you were nice to me, I was gonna keep this one. Adiin boo jira yan qasu jiran wayin jolle fu dhufe dubbada Jamila me Ayyee dubbisa. Ola wal moromii isin bira dhufuufuu gammachuu kiyya badee kan akka malee dheessaa beeytani badee moromii kana Ustaaz Umar Al-Faaruq illee jira badee kana waan an dheessuuf yeroo tokko namni waa muggutaa beeytani anillee muggutas jedhee seene idaa tartiiba qaba gaa'idaan muggutii kana qur'aanaaf hadiisa ani ittiin qabaleen maal godhuu fudhatti kana bani jetti shabakan nagide jedhee biraa utaalee shabakaani ustaaz Abu Musaaf hedduu dhaga'amaa jiru neetworkiin isaanii baay'ee dhaga'amaa jiru ana bira moo isin bira yaa jamaa amma dhageettanii dhaga'amaa ayyee shish marhaba amma dhaga'amu ayyee marhaba ustaadi nasihaa keessan itti nufufa inshallah hayyaakuma anta kaatika kanarratti namoonni an akkaan jaaladhu haqiiqaa rabbii dhugaa yoo dubbanne dhugaanillee ummanni dalagaa jiru ummata shahaadaa kana haqiiqaa rabbi jaalatu qofa dubbanna ummata yoo namni tuqullee mataa nu dhukkubsu qabaleen biraa faayidama malee akka kiyyaa kana takaatika kanarraa faayidaan nu buusaa jiru hin jiru parsantii 99% yoo jedhee ni danda'a garuu ani yeroo takka ani hoo faayidaan fiduu jedhee warruma wal muggutan kana bira seene warra amantaa biroo jechuudha yeroo bira seene qur'aana itti qara'a kamaal hadiisa itti qara'a kamaal edaa wanni tartiiba barbaachisa akkanumaan xallab ittiin jedhaniiwan Abu Musaabii keessan awwala viidiyoo naasaa viidiyoo madhaamse akka dayfa jarreen agarre jedhe yoo xiqqasho turru yoo xiqqasho turru shabakama dalaguu dide jedhee keessaa bahee unka guyyaa saniitti badhee kanatti deebina. Subhanallah. Waytan namni waan hin dandeenyetti of darbuun baay'ee ulfaata rabbi kennama kenne isin ummatni sadarkaa kana rabbi kennee fi amantaa muqaaranaa walitti gootan wallahi waa guddaa dalagaa jirtanii
galatooma ulfaadha ammallee rabbi isin haa galatoonfatu kanamni nama galatoonfatu caala obboleessa kenna obboleessa addisu obboleessa abdii jechuudha guyyaa agarree jirree haasayasan jechuudha an parsantii dhibbarraa harka takka gurra nan buune wallaahi rabbi kana arguan parsantii dhibbarraa harka takka jechuudha inuma ammamne yuani akka wanna filimni dalagamu naagalee yeroo san Sheessaadi wajjin turre nama tokko jechuudha haga innin kun waan san gabbahee dubbatutti olola deemuun nama isinu dubbattarreefu isin jala jira inna ba'da dhanni ithmu wala tajassasu jala rabbiin keessatan ummanni xullaaba ummanni ulamaa du'aanni miidiyaa kana hordofnu haga anaan boqottu jechuudha rabbi kulli kenna kennama kulli kennama kennama in rabbiin isaa kennisa yoo wal qaddarre wallahi diinin kennan tuffatamu nulleen tuffatamu akkanat dhufte qaalluun jedhanii dhufte maalin par protocol akkamitti nu ajjeesanii kanu duraan imbaraatora turre asuma kaskaasaa dhalchituu nu gootee nu raasu itti qabaleen xixiqqoonam limaada sababni kun sababan wal tuffannuuni sababan wal xiqqeessinuuni wamaa daalika namni yoo ilmii baratee diiniin baratee fanni adda addaa barate ani beekaadha ani akkana ani bakka ulamaatti argamuu qaba ulamaan illee dhufee na wajjin taa'uun laadima rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam sahabota isaa Julaybii billaa faasanirraa qabee haga gubbatti horatee waliin jiraate malee bakkuma malleen ijiruu fi bakkuma nama beekumsa jiruu yoo jala deeman diini kennallee ni kufa isin galatooma ulfaadhaa baay'ee wanni guddaan ani isinii dhaamu miidiyaa kanarratti akkuma isin naa dhaamtanitti jechuudha sabqullisaanii namni dogongora waa hin jedha waan sanirratti ammoo nuti ummanni du'aataa kun gariin maal nun jedha beeytani ulamaa nun jedha nun bakka ulamaa an jirru gariin du'aataa jechuudha waan sabqullisaan saffuunee wal farsurra keessaa walitti bilbillee Abu Mus'ab sirriin jirtu ebaluatillee sirriin jirtu waan san sirreessaa yoo jenne wallahi qabaleen xixiqqoon as gubbaallee nu kabajji yoo nuti ammoo hattan kitaabuma yoo an kata yani kata'uun laadima an aalima wayiitii miti kitaaban kata isan irratti keessaan naa sirreessuu an ol bahee egasii sirreessuu waan san irratti yoo dalayni waan guddaadha addisuu kenna ammoo baay'ee ani asirratti gaafachuu keessanillee gammade ittuu dheeressuun gammanne ammoo an hawaasan keessan jiru eega jedhin taatil qadiyya dhumatee jira isin galatooma ustaaz Taahir ustaaz Mus'ab Mo'een ustaaz Umar Al-Faaruq kullin keessan warri maqaan isaanillee naa dubbachuu didan ulfaadhaa takkattiin ani isinii dhaamu kamaayyii jechuudha walaa jajjabeessinu wal maddii haa dhaabannu ummanni xullaa ifaaje ummanni kun ifaaju baxaabbatu guyyaa beeytanii aalimni wallahi kana jedha faarisii safaattu jedha maqaaleen dhaya isa nuu deebisa isa ka walii galluun jetti argattee karaanatti jechuu ana ammoo qaruu teera akka jeedalaati osoo biraa tare urga guyyaa saniiti badhee kanatti hin deebine osoo amma jara wajjin jiraattanii hin dhufu galatooma ulfaadhaa taanku isin jaaladha rabbii jecha kulli keessanuu isin dheeressee jira kan isin dibarsa wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مصعب أبا مسكين دوتا والله داعي كينيا فاتنا أستاذ أبو مصعب هدو إسنجلتهم فنا رفتانين وقدو تأرقامو كيساني جزاكم الله خيرا هجي إساني قرقودا هدوتين إسان بيكنا داعي دا أما سمو أمتا غزة أمتا دقتامي أمتا الدنيا قوتون دقتي أبو مصعب توكيتشي توبيا كيسا يادتي والله مكان إساني حق غزة كيسا واممتو حق فلسطين كيسا واممتو مقا إثيوبيا لين وامسيسني الحمد لله رب العالمين غرغار سلي بران دقبني جنني ربي إخلاص كيس إساني فاكو أبو مصعب غوتا كينيا جبانا ما جزاكم الله خيرا حقيقة ربطو رافي نمر لي أباسا برتي فارسون مدحوك عنده غير من دون نملو هو ذبح ليس مدحا للال نما تقو إذا برتي فارسون فارسو سونتاني قرروا دجدا ولكن وما دبتامو كابو أفانيلا نرفي جناني فولو اللي تاسيسا جزاكم الله خيرا من ساني القدسة إن بيرتو سنيو فيسبوك الرتي حيه
Kanaasin xumurraa asumaanuu dhaamsi isaanii inni guddaanii walumaa galatti dhaamsi isaanii inni guddaanii baabii keessan malee hin deemina. Baabii keessan bakka dhaabbatuu qabdan qofa dhaabbadha. Waan hin sila dubbadhee barku waan hin beeknirra. Kalimaat kanatti isin eedaa. Ayyee ustaazii. Yeroo hedduu dubbadha. Namu qadrii ilmi isaatiin beekumsa isaatiin osoo akka nama amantaa biratti deeme wallahi yoon asin jirru kalimaa tana isinii dubbadha. Kalimaan tun miidiyaa irrallee deemtee jirti yoo dagatamte gurra namatti haa deebitu jechaafi malee dhagayamee jira. Mr. Harree tokkottu sangaa qotu dhaabatee laala jedha. Dubbitii tanaaf jedha. Sangaa haga sa'aatii ganamarraa waaree qotaniini irraa gadi dhiisan. Yeroo gadi dhiisanii jedhan harreen bira dhaqee sila ganamarraa haga galgala akkanumatti qottaa jennaan eeti jedheen. Borboqannaa fudhattaa wayita namichaan kussisa qaluu seenu oddoo keessa akka dhibametti gurra buusii taa'i jedheen. Harreen siistama harreen baase. Wayita namichaan ol seenu sangaan kun gurra buusee ciisa. Hin dhibamne siistama harreen baasee fi eegasii namtichaan facaafatutti jira harri wadala san saqale cal'ise guyyaa sammaa lafa oola jedhe. Dubbintu wayiif tolti hikmaa qabdi. Qotaanii oolee zuurii irraa gadi dhiise harree. Galgala wayita gale sangaan akkam oolte jedheen harreen. Wallahi bareedumaa ofii hushushii wayittu jira jedheen. Sangattiin suyyoon ka'iniin qala jedheen namtichaan. Ifannoo irra oolee miire eegasii sangaan xallab jedhee ka'e du'uu dhabe jedhee harreen ofirra garagalee maal jedhaa deema. Namni waan isan galchin keessa gale akka kiyya kana salphata jedhaa deema. Argitanii bakka dandeettiin hin jirretti seentanii portokoola keessanillee cabsitanii ifaajee namaallee hin cabsina. Amma ulamaa ta'eef baree moromii kana namni hin danda'u. Akkasi kitaaba fidanii badheessa walitti maali abdiin na caala beekam. Amma waan Isaa yoo himte waan Maryam yoo himte Qur'aana akkasitti fudhatu namni tartiiba barbaachisaa akkaataa itti barmoota barbaachisaa kana hunda walitti kuusnee yoo hamilee walii horree wal maddii dhaabanne wallahi namni tokko nutti hin bu'u. Miidiyaa kanarratti ufumaa wal qoonnee wal saaxilee waan adda addaa taane jabaadhaa ulfaadhaa haga dubbii isin irratti qabe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaad Abuu Musaab keenya hedduun uf galatooma. Dhaamsi isaanii bakka isiniif malu dhaabbadhaadha. Bakka isiniif malu dhaabbadha. Billaahi alaikum bakka isiniif. Bakka isinirraa malu bakka isiniif ga'u dhaabbadha. Bakka sanallee seenaatii irraa dubbadha. Bakka keessan qofa qadrii keessanii ol hin seenina. Dhaamsa kana Ustaad Awwalillee, Ustaad Farhaanillee, Ustaad Abuu Mu'aazillee yeroo hedduu dhaamu Abuu Musaabillee irra nuuf dhaamanii jiranii. Jazaahumullahu khayral jazaa wa ahsana ilayhim. Ustaad Xaahir jirtu? Assalaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh. Ima jara kaayoo ana fe malee dubbiin hin hafne. Baay'ee waasin namni Ustaad. hunduu haasa'ee jira. Yaada isaan namni hunduu yaada isa fakkaatullee kennatee jira. Ergaa barbaachisaa ta'ellee laatee jira natti fakkaata. Dabalata wanti annaamu baay'ee illee hin jiru. Namni akkuma mammaa kan jedhamu sani mammaa kusu hin fedhu sa'aati illee hin jiru. Alhamdulillah alaa kulli haal dubbiin kun dhumachuun baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Namni haala isaa hin beekne tokko yoo wahiin namatti dhufe addaan baafadha kan jedhu Quraana. Quraanni maanyuwaala jireenyaati. Namni maashinii maanyuwaala malee yoo tuqe maashinii balleessaadha. Jireenyi Quraanni akkasuma maanyuwaala jireenya ilma namaati. Isa malee jireenyi namaa kun hin tolu. Rakkinni illee yoo argame isaa fi Quraanaa fi hadiisan akka furannu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu ajaja. Walumaa galatti rakkoo argamte tana furamuu isiitiif namni hunduyyuu baga gammadnillee jechuu barbaada. Yeroo baay'ee namni haalli isaa hin beekamne sharrii jidduu namatti facaasuu barbaada. Sharrii itichee ergasii jidduu namatti facaasuu barbaada. Sun immoo akka ilmi namaa itti gufatuuf ta'uu danda'a. Ta'us namni waa baay'ees yaaduu danda'a, waa baay'ees jechuu danda'a, waa baay'ees hojjechuu danda'a, waa gufachiisuu illee hin danda'u.
waan san islaamshisuu fi balleessuus hin danda'u. Alhamdulillah walumaa galatti dubbiin tuni baga dhumattee dhaamseen asirratti qabamoo yoo jiraate alhamdulillah namni hunduuyyuu gahee isaa waan rabbiin isa laafiseen baachuu jira. Lafarrattis ta'e qilleensarrattis ta'e hawaasa ijaaruun namoota musliman taane gara islaamummaatti fiduun isaan bilisoomsuudhaan kufrii keessaa isaan baasuudhaan qabsoon halkanii fi guyyaa lafarrattis ta'e qilleensarratti hojjetamaa jiru kuni waan baay'ee gaariidha, waan baay'ee namatti toluudha. Sababa tokko miidiyaa kanatu ta'e akka ergaan mana nama hundaa gahu alhamdulillah gahuttillee jira. Keessattuu dhimmi sirriitti jabeeffamuu qabu tokko dhimma islaamummaa jabeeffachuu fi islaamummaa irratti jabaachuuti. Kana jechuun kun kan argamuun ciminni kun jaaramni namoonni yookaan insaaniyyummaan kun hundi isaatu kallattiin ittiin argamu yoo jiraate karaa tokko qofa sunis barachuudha. Namni tokko gara islaamummaatti ennaa dhufe wanti isarraa barbaachisu tokko inni jalqabaa barachuudha. Rabbiin ergamaa isaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatoota gaafa jalqaba buusu salaatatti na janye, tawhiidatti na janye, hawaasummaa ijaaruutti na janye, wanti Rabbiin jalqaba itti ajaje dhimma barnootaati. Iccitiin guddaan suuraa alaqaa keessa jiru osoo nuuf gale silaa yoo tana guddannee rakkina meeqa keessaa baanee addunyaa rakkoo keessa kufte tana rakkoo keessallee baasuu dandeenya, ijaaruu dandeenya. Kufrii fi shirkiillee biyya keessaa dhiquunillee ni danda'ama. Sababbiin namni tartiiba dhabee miidiyaa irrattis akka fedhe ta'u waan fedhe dalagu tokko barnoota irraa fagaachuudha. Barnoota irraa fagaatee amantaa isaa irraa fagaatee waan silaa filatamuu hin qabne wanti filateef hanqina barnootaa irraayi. Kan ammoo akkasumatti haa beeynu namoota haaraa gara islaamummaatti dhufan kunuunsuun gahee muslimtoota hundaati. Gahee muslimtoota hundaati yeroo jennu namni tokko har'uma dhufee shahaadaa qabatee taa'uu qabu barachuu qaba. Namni wanti gara islaamummaatti dhufeef firaasha gubbaa bahee ciisuu rafuu kanaaf osoo hin taane namni sun hojiidhaaf dhufe jechuu hojii itti aanutti ceha. Shahaadatee erga raawwate hojii itti aanutti ceha. Hojiin itti aanu immoo dhimma salaataati. Salaanni immoo barnootatti hajama. Yoo barnoonni hin jiraanne akkatti salaatu hin beeku namni. Kanaaf dhimma barnootaa wajji wal qabatu kana irratti akka inni moraalii gaariidhaan barnootatti seenee jabaatee baratee jijjiiramuu bira dabree faamilii isaa ka keessaa dhufe yookaan maatii isaa ka keessaa dhufe gara islaamummaatti akka waamicha godhuudhaaf haala isaa mijeessuun kuni gahee muslimtoota hundaa natti fakkaata. Gama kanaan hanqinnaaleen jiran biyya keessattis haa ta'u qilleensa irrattis haa ta'u hanqinni jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti hanqinni kun wal caala. Wanti gochuu qabnu jara kana barsiisuu irratti haa xiyyeeffannu. Yoo xiqqaate namni tokko daawaa gochuufis osoo leenjii fudhatee hubannoo gahaa argatee ergasii waamicha isteeppii jalqabaa akkaataa itti gochuu qabu isaaf kenname baay'ee gaariidha. Inshaallah kan hundaayyuu rabbiin haa tolchu. Inni xumura irratti haasoo barbaadu ammoo namoota haalli isaanii garagaraa jira. Ilmi namaa kun akkuma bifaan garagaraa yaanni isas ergamni isas mul'anni isas akkasuma garagaraa. Yeroo baay'ee wantoota garii ka miidiyaa irratti bahuu hin qabne gama keessaatiin illee fixuun ni danda'ama. Namoota itti dhihaachuun gaariidha. Namoota keessattuu gara islaamummaatti dhufan kana itti dhihaachuun gaariidha. Isaan gorsuun gaariidha. Jabaadhu jechuun gaariidha. Yoo qaamaanis dadhaban bilbila maalirra jirta? Haalli barnootaa kee maal fakkaata? Eessa geette? Maalirra geette? Akkamiin jirta? Akkamiin jirta? Wantoota akkanaa kanneenis isaan gaafachuun isaan jajjabeessuun mataa daawwati innummaan iyyuu daawwaadha waan ta'eef isa kanas akkasitti itti haa jabaatamu isiniin jedha. Jazaakumullah khaira. Kanarraa wanti anaasa'u illee hin jiru haasofni duraayyuu baay'ee haasamee jira. Alhamdulillah jazaakumullah khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبدي جرتا؟ نعم جرا أيوة. مرحبا. سكنتا دامسي سره الدنسا دام ميجرا. سكنتا قول باجر إن شاء الله وانت في إجراتي. أوكي دينا ياسلين قال إجرا. هيري عندي لوراتنا يرتو كون عنده بيسايو شهادة بربادة دفتتي. هيري تانا قرين يالش.
ሄሪ ላቭ ዋን ማውራት ትችላለሽ? ማይኩን መክፈት ከቻልሽ። አየ መርሐባ አብዲ ኡስታዝ ዲና ያሲን ትደበርሴ መሐመድ አሚን እርገሲ ጥሙሬ ጅራ ሰገንታ ከኛ ኢንሻአላህ أي برنج وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا جرتوا كم نجوم في يادا أبو موسى ورحمة الله وبركاته حياكم الله جرتوا كم نيا الحمد لله بقى جراتني بقى جرات كان أندرواني نجيني في توبيكين غير براغا في جدت participate goona akkuma jettan sun akkan taane gorsa keessan tokko dhaga'een ture naa ta'eera dubbiin harreef sangaasan galatooma حياك الله حبيبك يا كالي وفقك الله حياكم الله جزاكم الله خيرا الأستاذ أبدي سكنتا كينيا أسرتي تمرني جرا وبهذا نكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي إن شاء الله قرآن نشوف إن شاء الله الرابعنا أنا اللي عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها اللهم لي رب براك جري نبي محمد إرقام ربي تيفي قبل ربي أكتان رقانم با عيسى أنيس يوكان يسوس كريستوس إرقام ربي تيفي قبل ربي أكتان رقانم با عيسى واقمتي نعم ملي الله أكبر الله أكبر بقى ربين سيقمت سيدو وجيجين كمتي بقى ربين سبحانه وتعالى سيلافي سيكونوا أسمتين يسيب لهم الجرى لا يفير نمنون دي لقاو الجرى فكو سافران فاجرون نمنون دي جرى ni beektanuun di keessanu ka wallaaleen jiru sin keessa laakiin maqaa isinitti hin dubbannu malee yaa jamaa baga rabbiin si gammachiise ijoollee akkanatti nu jala turte keessa warra waggaa sadii waggaa lama sadii nu jala ture barachaa tuman ture ergasanii maal mooftan usuma jennuun alhamdulillah rabbiin kun gaafa yaadatu nama yaadata osoo hin du'in dura rabbiin si dhaqqabee rabbii kan kee faarfadhu alhamdulillah rabbil aalamiin jedhiiti gammadi ililchi ربين بقى سيدك أبي الحمد لله رب العالمين وتلي سيجا من نجرة وانجت يوقع بعد تدبر سيدك أو جيراني اللي ده كسي دبر من جرا كوستر قام ديجرتا اوكي ربين كي يسر حاجالته قال استجابات وتي صلاتك كان كيتفو فيه نما بدت له ان شاء الله اتو يونيفر بعدتا بيكتا يوكان ابدي دبسي روبيرادا تيميتي كان شادا كدين قد قبل جديتي سيجيس ان شاء الله اني ان شاء الله باذن الله نونم ديكا اديني بيكتا ما شاء الله انهم بيكا ادي دبسيتي اني سيجيس ان شاء الله نما بدت سيبو نما سيبرسي سيبو ان شاء الله ما أصنع يا أستاذ كبروا كبروا الله أكبر الله أكبر جل الحمد الله أكبر زمراني اللي بيكتني نبني ولا ننجر زنكيزا الله أكبر أنا سأقولين عم بدأنا من بيكو أرجع تمانين بيكتني ني بيكتني سيني روبرا إن شاء الله برتني كسين ججبات يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا قالتهم جزاكم الله خير otoo gara ustaaz Nuur Al-Yaqiinittiin darbiin dura namoonni obboleessi keenya kun addisuun fuuldura keessan taa'aa jira ofiisaa akka muslima ta'e ifa isinii godhee jira ammallee otoo danda'amee ofiisaati ofiiruma isaati tunu wanni jedheen akka rabbi tokkichatti dhugaadhaan amanuu fi
akka Isaa alayhi salaam namallee ta'uu isaatti amanu otoo isin yakkan sinatti tola keessa kootiin anaani akkasi san booddee gara wanni itti dabarra yoo waan dubbatu hin qabaanne abdiin illee waan dubbatu jiraate abdiittis dabarraa ustaaz Nuur al-Yaqinis as jira eenyutti kennine eenyu akka dhiyeessinus nutti ulfaataa jira hayyee addisuu dhumarraa jalqabna dura namoonni tun bahin dura akka yakkansuuf barbaade akka ifa godhuuf barbaada addisuu maayikiin kee banaa ta'e itti fufi. Okay, maayikiin koo banaadha. Addisuun Islaama. Ammayyuu Islaama. Sanyoo Booriis Islaama, Maaksanyoos Islaama, Roobiis Islaama, Kamisas Islaama, yoomiyyuu Islaama. Kana bareechitanii beekuu qabdu. Waa'ee ustaazii keenya jedhanii ani barnoota Islaamummaa shaada qabadhee gaafa torbee 2 torbee 3 kanan naqee barnoota jalqabee barnoota irra jira seera qabeessa nan barataa jira. Sheeka naannoo koo qaamaan kan namni beeku sayyaan fa'aa abdiin fa'aa kan beekan isaanii wajjin salaata guyyaa guyyaatti dhaqeen salaata koo salaataa jira gaafii obboleessi koo abdiinis na waamee gaafii furiitti gaafii jamootti gaafii abbaa jifaar naannoo nookii jirutti geesse salaataa jirra anammayyuu akka warra kaanii qabaa nagadhiisaa ichaan jiru addisuun maallaqa barbaachaan dhufne hojii mataa kun qabaa saantiba tokko addisuun sababa islaamummaatiin nu gaafate islaamummaadhaaf immoo maallaqaaf immoo dhufee kan jedhu yoo jiraate itti kenneera immoo kan jedhu yoo jiraate asirratti tu dhufee natti haasa illee natti tola kanaaf addisuun kan dhufe tokkoof tokko buddeen dhabee nyaata dhabee maallaqa dhabee dhufe tun taane dhugaa dhabee dhufe dhugaa argatee jiraataara waan ta'eef warri kanaan dura as fiiganii achi fiiganii bu'aa dantaa mataa isaaniitiif olii gadi kaawwatan otoo narraa dhaabbatanii jireenya mataa isaanii jiraatanii illee asumaanan ergaa koo dabarfachuu barbaadaanii akka namaatti hojii koottan ba'a akka amantaa kootti immoo barnoota koo torbanitti yeroo 3 barachaan jira salaata koo seeraan salaataa jira alhamdulillahi rabbil alamin carraa dhuma ta'e immoo naannoo dhuma kootii nama wajjin bahee galee wajjin salaatu illee argadhee gammachuu keessan jiraanii gidduutti kan pheenxeenii soomaaf sagadaan of keessaa ariite quraana rabbii irratti qaraatanii nu kiyaa baaftanii naan amma immoo mataa milifatee dhufee nu giddu galee nu marqaa jirarraan kan hafe Mashallah naan amana rabbi keenya kanallee akka nama kosii xaraguutti xarage lammaffaa akka nu keessa baasu abdiin qaba uummata islaamaa macca hundumaaf deebii kanan deebisu ammas Amaanu'eel ID kaardii ittiin biyyicha keessatti socho'u hojjechifachuu dhufe malee as keessatti akka dhufne bareechaa Addoko privacy feni hayyakallah hayyee abdiidhaa carraa kennaa inshallah gidduudhaan yoo waan jedhu qabaate. Abdul Qama inshallah abdi achi gara ustaz Nuru Zamanitti dabarra Nuru Yaqinin jedhe lachuu maqaadhuma bareedaadha inshallaati ishi abdiidhaaf carraa kennaash. Hayye bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa dhugaa dubbachuudhaafi guyyaa guddaadha guyyaan kuni sababiinsa guyyaatti qalbiin kun cabee naafayyuudha. Egaa dhimma obboleessa koo Addisuu irratti waan wallaan jechuun wallaan so baay'ee keessan jira lolli gamaa gamanaa natti waan baay'eedha waan hedduutu jira egaa isa kaan dubbatachaa isa kaan dhofachaa jiraatanii akkasii qomaa waan hundumaa baatu rabbi nuuf haalaatu dhimma Addisuu irratti Addisuun gaafa shaadaa qabatu namoonni qaamaan nu bira jiran ustaas keenya akkasumallee sayyaanfaa jiru sa'aatii ta'eetiif wal cina teenyee turre miseejii akkas jedhutu galaaf ture Addisuu shaadaa hin qabatin natu jedhe shaadaa hin qabatin ka jedhu irra deddeebi'ameetu barreeffamaa fi ture ilaali jedheetu natti agarsiisa Addisuuni sagantaa irra turre waan ta'eef sagantaan gaaficha waa lama ture tokko eebba istiidiyoo ture lammaffaa Addisuun sagantaa isaa irratti shaadaa qabate homaa hin deebisiniif hin jedhee Addisuunis homaa hin deebisne ilaalinaan jedhee dhiisne isa booda deemee mucaan kun utuun umraa jiruutii Sultaan Alkeerfaa wajjin namoota naannoo sana jiran wajjin utuun jiru naa bilbila ture bootimiidhaan Ambootimii baay'een fayyadamu isuma qofannaa bilbila bootimiidhaanii banee qabale nama irra naa bilbiluun qabu innaa amma bilbila bilbila maal ta'e mucaan kun jedhee jechuun baay'ee immoo waliin gallu yaadaanii maaliif akka ta'e yoo hin beekne baay'ee waliin gallu isa booda kana booda siraata kee hin qabatu taanaan iccitiin keessan kun na bira jira siraata kee qabadhuuti kana booda islaamummaarraa waa dubbattaa amantii nama arrabsitaa akkas goota taanaan jedhee sagalicha natti erge. Saboda sagalicha gaafa dhaggeeffadhu
kiun jedhinanne wallahi sagalee addisuu sana ka umraan achi taa'e nagee baasee isa booda sagalee sana gaafanatti ergu kiun jedhinanne waanan qabu waanan dhiisu wallaalee baay'ee natti dhaga'ame akka namaatti isa booda addisuuf bilbiluuf miira sanaan addisuu wajjin wal lola baay'ee natti dhaga'ameetu deebiseef suma bilbilee baay'ee gaariidha. Addisuun immoo akkuma itti beekamu addisuun waa'ee komaaltu sagalchemu addisuutu silaa uummanaa kennemu maalitti beekadhi addisuun arrabse isuma dhugumaan addisuu arrabse gaafa hinaa biluu lakkaa inni anallee sagalee koo waraabuudhaaf sagalee sana dur sanatti ergeetu bilbila ture hangaruu dhuguma kun addisuutti gatiin aareef addisuutti arrabse addisuun yeroo sana asiillee gatii hojii tokko na gargaaruu fi nan bilbilaafan ture isa booda bilbiluuf hin dhaabe addisuun bakka bitaanatti galee waan jiru hundumaa guyyaa tokko obsee guyyaa lama obsee gaafa guyyaa sadaffaa sultaan alkeeritti himeen baqqaanee addisuun nan shakki bakka addisuun jedheeni sultaaniin jechuudha. Maaliif jennaan haasaa akkas jiran jedhee sultaan yoona azilaan nu dhaggeeffachaa jira waan ta'eef nu dhaga'a. Isa booda lakkii meetti hubadhu naan jedhee achi gaafa sagalicha dhaggeeffadhu sagaleen amoo keessaa ciccitee sagaleen amoo kan kolfa tokkoo fi waan ta'e wayi dhagaa malee sagaleen sun cicciteera. Sagalee addisuu qofaadha kan dhagaamu sagaleen amoo maaliif ciccitee waan jedhu baay'ee na yaachise. Isa booda addisuufan bilbile. Addisuu sagaleen bilbilaan nama wajjin naasiin jedhe immoo baay'een gorsaa ture. Addisuu sagaleen akkasii yoo dhaga'ame sagalee akkasii haasofteetta jennaan iyyaa seeraa naan jedhe. Maaliif akkasitti haasofteen jedheen namootatu na bira jira namoonni na bira jira kun guyyaa guutuu waan naa bilbilaa turee fi kaasiitii akkas jedhime jedhanii qoruudhaaf jennee akka kafaru faanatti mee maal jedhee beekaa goone baakki yaadda innaan jedhe. Qalal godhe nattaasee baay'ee beekaa goonus gochuu baannus namni miidiyaa kun homaan hubatu waan ta'eef wanti kun gaafa gara miidiyaatti dhufu anaafis siifis balaadha. Ani hin beeku ati dhimma keedha deebii kee qopheeffadhu anaaf garuu yaada guddaa natti ta'eera jedhee dhugaa dubbachuudhaaf haasaan addisuu daangaa darbe baay'ee akkasitti haasa'amu ture. Jechuun haasaan nama fattana nama qormaatan daangaa qaba. Haasichi daangaa darbee an addisuun akka kana naan jedhee addisuun amanuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf. Ergan gaafa umraadhaa dhufe illee jechuudha addisuu wajjin kan nuyi guyyaatti si'a lama guyyaatti si'a sadii wal agarru akka duraatti addisuutti siquu dadhabe. Istiil nama warra sayyaan na bira ture. Addisuun narra bilbilaa turan garuu bilbila irraa kaasaan turre. Wallaahi ilaa kunoo sayyaan na bira jira. Kunoo boleessi keenya sayyaan jechuudha. Bataam nu xaraxarkuun baqqaanee jechuun addisuu ta'uu dhiisee maa mucaa kun taane mucaan kun munaafiqa yoo ta'e anaaf mucaa koo miti wallaahi. Inna mucummaa koo kara biraadha mucaa koo kara biraa kara dirqameen irraa qabu nan kabajaa fi kara kan biraa garuu sanaan akkasittiin keessi koo nan fudhatu waan mucaa koo ta'eef addisuu miti jechuudha. Sayyaa wajjin waan baay'ee dubbachaa turre hundaa hin dhufu laayifii kana faayidee baay'ee na dabbaree innaa sayyaa wajjin dubbachaa turre. So akka kanatti garuu amma gaafa mucaan bilbilaan haasa'aa ture baay'een gammadeen illee qalbiin koo na fayyeera. Borumaaf iyyuu immoo haasota akkasiirraa haasota daangaa darbanirraa of eeggachuun dhalootaaf namootaafis illee ashaaraa gaarii kaa'aa deemuun waan barbaachisaadhan jedha. Addisuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sitti gaddeeraa asumaanuu dhiifama naa godhachuun barbaada. Kanumaafan sitti jijjiirame dhugaa dubbachuudhaaf kan si bira dhufuu dhiisee ofittillee si waamuu dhiisee fi waan biraa miti kanuma bakka si sodaadheeni. Innaa tekstii guddaa tokkollee barreessiraaf addisuun asirra isinii baasuu danda'a. Bakka ani si wajjin jiraachuu sodaadheen hin barreesseef wallaahi. Innaa yaaddoo akkasii keessan ture. Kanaaf waan akkasirraa immoo of eeggachuun jechoota keenya tikfachuun arraba keenya eeggachuun nurra jiraata. Sababiinsaa namoonni ergamni isaanii ergama garaagaraa ta'e kallattii garaagaraa ta'e jechuun namummaan ittiin dhaga'amu amantummaan ittiin dhaga'amu safuun aadaan ittiin dhaga'amu waan jiraataniif qabu waan ta'eef nun warri amantii qabnu warri aadaa qabnu immoo sana eeggachuudhaaf dirqama waan goonuuf waan dubbannu itti yaaduun nurra jiraata. Innaa addoo dhugaa qalbiin koo amma reefu na fayya torban kana guutuu baay'een dhiphachaa ture. Torban lamaan kana guutuu baay'een dhukkubfachaa ture. Gaafa qalal gootee natti haasoftu si namanne amma gaafa obboleessi keenya Arsii irraa jedhee Shaashamannee irraa jedhee haasa'u sanan amane jechuun barbaada. Sayyaan guyyaa guutuu wal bira turre waan ta'eef bakka amanuu hin dandeenye. Sayyaan gaafa natti muyyuu hin amanu hin jedheen wallaahi. Addisuu hin amanu maaliif amanan jedheen wallaahi. Sababiinsaa
ani akkuma isin gaafachaa turtan ragaa maal qaba amma namoonni isa bira jiran dhufanii dhuguma jedhanitti addisuu waan obboleessa koo ta'eef amanuu hin danda'an. Kanaafi islaamummaan qaldii miti. Sababiin isaa nu warra argatetu beeka dhugaasaa warri qoruu dhufan beekuu dhiisuu malu. Islaamummaa immoo qoranii nu qoruu dhufanii islaamummaa qoruu dhufanii warri achi deebi'anillee jiraachuu dadhabanii waan biraatti baruu dadhabanii islaamummaatti deebi'aa jiran amma lakkoofsa hin qabanii. Maaliinuu dhufan maaliinuu islaamummaatti namni bareeddoo biraatti baruu hin danda'u. Qoruus kootu addisu siigaleessa dhufu addisu eessattuu baruu hin dandeessu rabbira isaa jabeessu. Innaa galatooma ulfaadhaa isinillee dhimma kana dhimma guddaa gootaniitu wanta kana furuudhaaf gama miidiyaadhaan waan dhufe miidiyaadhaan deebisuuf akkatti dhufuu keessaniif kabaja guddaa biraa qabdanii jazaakumullahu khairan ulfaadhaa galatoomaan isin jechuu barbaada baay'ee waan anaasoo hin qaban. Allahu khair hedduu galatoomii asumaan dhaamsa sileef dhaabuu maalinne isin obbolaa lamaanii saniinuu islaamummaatti warra dhufedha. Inumaayyuu fatanaan isin gidduutti godhame xiqqoodha. Kun xiqqoodha akka kootti silaa waan kana olii waan aduu walitti fudhatanii fiigdanuu gochuun hin mala namni har'arraa baga waan xiqqoo irratti bartan isin. Baga waan xiqqoo irratti bartanii borganaa xiyyiitiif shogguxii walitti fudhattanii ka deemtanuu ta'uun hin mala. Har'a garuu waan xiqqootti argitaniittu har'aan boodatti garuu otoo waan fedhete illee otoo waan fedhete addisuun obboleessa keetii waan fedhete abdiin obboleessa keetii karaa barbaadanaa dhufan isin walitti deemaati waliin haasaa malee lammata oduu namaas hin dhagayina waan fedhes haa ta'u nurrayyuu sintu walitti dhaana nurrayyuu sintu wal bira jira waan ta'eef adaraa waan isin hin jedhu waan fedhe waan kanaa olii addisuun godhaa jedha waan kanaa olii abdiin godhaa jedhani akka walitti hin dallanne gama kallattiin deemaati wal haasofsiisa walitti siqaasanii jechuu barbaada. Eri tokko galatoom yaadannoo kennitee fi abdii ustaaz Nuur Zamaan asirra jiranii jaraaf carraa kennina yeroo meeqarra deebinee dubbannitu jira ta'aniiti. Ustaaz Nuur Zamaan nama keessummaa guddaa sheekha guddaa nu gidduu jiranii yoo ka jirtan taatan inshallah maayikii keessan banadhaati itti nuufa jazaakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma carranaa kennitanii jettaniif galatoomaa jechuu barbaada akkasumatti obboleessa kiyya Abdii Raggaasaa obboleessa kiyya Addisuu Raggaasaa Ustaaz Farhaan garee shahadaa walumaa galatti hundumti keessaniyyuu rabbiin gochaa jecha keessan isinirraa haa jaallatu waan guddaa hojjechaa jirtanii waan bareedaa hojjechaa jirtanii waan rabbiillee namarraa jaallatuyyuu hojjechaa jirtanii jabaadhaa rabbiin gargaarsa isiniif haa ta'u rabbiin dhugaa arraba keessan irra isiniif haa kaa'u rabbiin karaa ofii jaallatira rabbiin isin haa dhaabu hamtuura rabbi isin haa tiisu isin jechuu barbaada. Inni biraa immoo ajaa'ibaan sooshaal miidiyaa kana baay'ee isin fayyadamoo ture ammuma irruma caafee si xiqqoo dhaga'e malee dhageenyisi waan kaa'aa turesi. Garuu mootummaa isaa oggoo kana dhagaanii jedhanu oddoo shakkii nama keessan galiin oggoo xumuramuu isaa oggoo dhagaanu baay'ee namatti tola. Haqiiqaatti wanni guddaan wanni nuti walii dhaabnu ni guddaan rabbiin nama jaallateef iyyuu amantii islaamaa kenna. Amantii islaamaa jechuun filannoo waan rabbiin ofii isaatii jaallatee nama jaallatee jedheen illee jaallatudha. Nama jaallateef illee kennuudha. Kennaa oliiti jechuudha. Maallaqa rabbiin abbaa barbaade ni kenna. Nama jaallatuufis nama hin jaallanneefis ni kenna. Garuu amantii islaamaa nama jaallatu qofaaf kenna waan ta'eef meeshaan amantii islaamaa immoo ittiin tiffatanu meeshaan amantii islaamaa ittiin eeggatanu maallaqa miti. Barumsa jechuudha. Barumsa irratti xiyyeeffachuu nu barbaachisa. Akkasumattis tokkummaa kan keenya eeggachuu irratti nu barbaachisa. Ogguuwwan akkasii kun boris iftaanis waan akkasii kun yoo ka'ee jedhee odoo kallattiidhumaan walirraa odoo hin hubatiin afaan nama sanarraa odoo fagaachuun isin barbaachisu walitti qalbii cabuun isin barbaachisu. Waan kanarraa hafee jedhes immoo inshallah qaamaanis wal bira jirra waan ta'eef waliin mari'annaa wal bira dhaabbannaa wal gargaarraa oomaanuu wajjinumaanuu jirraa abshiraa jabaadhaan isinumaan jechuu barbaada wanni guddaa wanni naasa'u jiru haasaa gurguddaa isintu haasa'e boris isinuma taasaa waan kanarraa hafee jedheen immoo du'aa isin gochuudhaan yaada isinii kennuudhaan inshallah waan barbaachisuun isinii wajjiniin jirra
warra qastee irra jiranus ta'e warra gartanii jala jiranus ta'e hunduma keessan yoo gochaaf jecha keessan rabbi isinirraa jaallatu annumaaf walitti qabamtan jedhe hunduma keessan rabbiin isin milkeessu duniyaatti akhiraatti rabbi isin gammachiisu jechuu barbaada galatooma Ustaaz Farhaan. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا استاذ سيا جراتن سغنتا كان غغيسا جرا لسان وانتيف سغنتا جرا جلا فرده استاذ سغنتا كيسن ترتيبا نمودا كنتن ان شاء الله تيسو نيت نتفقات استاذ سيا غلطوم استاذ نور الزمان وان ازتن ارغمتني يا دغه سنو كنتني في وتونن تفاتيني جولد سونون انجدين نغد ارغمتني رحمن ربي ملكي ستسني ارغمو رحمن ربي سن رسا جراتو غلطوم الفدا سني جنة مرحبا أستاذ نور الزمان والله إمام مسجد قدام قال في فني كان تاني نانو تقولي أدسو وجني أسمانو واني نتدام ديوجرات إساني جم بيكو إتيوجرو أدسو بيكم سرتي برم سرتي دوجبي سادا أكولي قالت مو أبديس تأي أدسوس تأي أحموس تأي ورمتي إسلام ما تلوفين رقداني برم سرتي تكرتي قردا تنشني كيس أما 2% برم سرتي تكرتي قردا lallaba yoo lallabuudhaaf gad baatan fakkeenyaa fi akkuma walii galaatti dubbaddaa jira afwan walaakin waan islaamummaa irraa gaafatuun maltan waan islaamummaa irraa hin baranne taanaan akkamitti deebistan akkam ta'uuf deemtan islaamummaa kanarraa jechuudha maanoo tokkoodhaaf deemtan jechuudha kanaadhaaf inshallah barumsa irratti lallabuma dhiisa yoo mana banattan waa magaarii haasaa waa maatii waan hiriyyaa waliin dubbadhaati mana keessan cufadhaa deema maqaa rabbiitiin isin qaba waan ta'eef jechuudha maqaa rabbiitiin waan isin qabu lallabarraatii harka keessan qusadhaan isiniin jedha waan beekta yoo jiraate da'waa viidiyoo waraaba gadhiisa mana banatanii kaafir wal galchanii waraabu an akkuma waliigalaatti ijoollee islaamummaatti dhufanii hin gorsu ustaadonni gurguddaallee diiniin keenyallee hin gorsu jechuudha wanta kana akkuma waliigalaatti jechuudha lammaffaa immoo dubbii kana anis kan hin dhagee guyyaa gaafa amoon kafaruutti addisuun natti bilbilee amoonii har'a galgala kafaruuf deemaa murtaddii ta'uuf deema jedhee naa bilbilee akkamitti barte jennaan akkana bilbileefiin ture waan islaamummaa waan hanqinaatti haasee ofii kooyyuu nan deebi'a jedheennaan gammadeen illee jimaata dhufuun deebi'ee kafara naan jedhee galgala gaafa geenyu amooniin kafare gaafa sanan dhagee jechuudha dubbii kana ergasiiti abdiif illee bilbileen abdiif sultaan jechuudha dubbii umraa addisuu sana akkam gootan jennaan wallahi abdiin dubbii kanarraa qulqulluu ta'uusaa wallahu alam waan inni irraa baradhe xiqqooshe jechuudha. Addisuu kana umraa kana akkarsiisaa irra boodatti hambisaa irraa naan jedhan abdi naan jenne si sultaan boodatti hambisaa jirra gaarii miti sa'a kana dhufee jennaani wallahi akkana naan jedhan gaarii miti sa'a kana dhufee jennaani hin barbaannu imaanni sirriitti qalbii isaa keessa gadi dhaabbate sa'ayiitu jira waa hedduu jira aduutu jira xawaafa jira hojiin umraa hedduudha namni imaana sadrii keessaa hin qabne waan kana nuffee ajriillee osoo irraan arganne birriin illee akkanatti baakkanee deebi'uu danda'a waan ta'eedhaaf dura imaana gadaa jabeeffatu dura barumsa irratti tukurate haa godhu gaafa isaan jedhan akka viidiyoon kun sagaleen kun isaan bira geessee hubadhee amma isin galateeffachuudhaan barbaada asumaan abdii kiyya baga yeroo sana akkana gootanii hayyee asumaanuu namni biraa namni yaada qabu yoo jiraate nama biraatti tarree sagantaanis alhamdulillah rabbil alamin haala bareedaa ta'een xumuramee jira waan ta'eedhaaf. Ustaad Farhaan sagantaa namni abdii waan dubbattu yoo qabaatte abdii Muusaa dubbadhu abbaa manaa dura dubbanne hayyaaka Allah abdii ko waan dhaamtus waan dubbattus yoo jiraate. أي الله يحييكم بركة داول فاد ربي سنا بركة جسو أني نمني ببيكان يوانا مدرو دبي في تعانا درو دبين دميرا هدونا تلا أني باينا نمو يرو استاذوني في أكاس مالي ورينا أمري أنا رجل قدا وري أكا أدسو قبا كنا تجعلن كسا يوجراتني ودبشنا سدادا لقي رجوتنا دسنا جدا أني وانجر يوك أبات لقباباتي ijoollee keenya ijoollee muslimaa ijoollee keenya warra tiktok wajjin fayyadamnu arrallee waan takka argaan ture adara ijoollee keenya miiraan hin deeminaa waa yoo argitanis yoo waa dhageessanis miiraan hin deeminaa suutuma deemaa maaliif jennaani anilleen akkuma keessan ijoollummaan narra jira sanareeda baasan dhugaan seenaa sanareeda dheengadduman tiktok irra baasan akkuma keessan ijoolleedha dhiigni kiyyallee ho'aadha ariifadhu na godha garuu warran duraa kana ilaaleen obsaan illeen obsumaan deemna rabbiin obsaan nu adeemsisu nama faarsuus haa ta'u nama arrabsu ani waan kana yeroo hunda irra deebi'een dubbadha ani garuu waan kana irraa qulqulluudha jechuuf osoo hin taane yookaan immoo waan kana irratti ga'umsa hin qaba osoo hin taane anis wallaalaadha dadhabaadha ariifata
hanqinan qaba haa ta'u garuu waa faarsuuf waa arrabsuu waa owwisuuf waa jala fiiguu kanarra haa gabaabbannu waanuma kamiyyuu sakan jennee haa laallu sinii galee waan takka takka arrallee argaan ture namni kamuu yoo gara islaamummaatti dhufes yoo islaamummaa keessaa deemes ittiin ariifatinaa ittiin jarjarinaa jala sin fiiginaa ittis hin fiiginaa itti fiigdanii arrabsuuf ittiin ariifatinaa dhufes jettaniis immoo jala fiiguudhaaf hin ariifatinaa nama kamuu suutumaan bifa obsa qabu tasgabbii qabuun haa laallu keessaafuu namni hordofuu qabnu namarraa waa baran nama kamuu haa ta'u namni nuti irraa hordofuu qabnu namarraa waa barannu nama waa nu barsiisu jala haa deemnu bakkuma argan fiiginaa bakkuma arga jalan fiiginaa waa ittiin ariifatinaa waa arrabsuuttis hin fiiginaa waa faarsuuttis hin fiiginaa adaraa keessan waanuma hundayyuu suuta jennee sakanni jennee qabbanoofnee ija qabbanaatiin haa laallu waa immoo dubbachuudhaan dura warra nu dura jiru haa dhaggeeffannu fakkeenyaaf viidiyoo wayii namarratti hojjechuuf yoon ka'e waan badaa wayii yoon barreessu ka'e ustaas Farhaan maal jedhan laata jala galii dhaqe ustaas Farhaaniin hojjetanii dhannee haa laallu ustaas Awwaloo waa barreessaniiru haa laallu ustaas Abu Mu'aaz waa jedhaniiru dhimma ajandaa kanarratti haa laallu haa deemnu warra dura keenya jiran kan haa laallannu maaliif jennaan fakkeenyaaf nu keessa ustaas Farhaan yoo waan tokkoof deebii kennan baqinnaa ka baqii balaayino an quufeen irraa afa wallahi quufa isa yaada isaanii miti quufa garaayyuu nyaata yoo isin nyaatiin buduu nan danda'a ustaas Farhaan yoo waan tokko dhiyeessan yookaan immoo waan tokko irratti raddii yoo godhan yoo isaan callisan isa immoo callisi isaanii callisa koo ta'uu qaba yoo callisan isaan waan callisan qaban ana maaltu na muddare warra nu dura jiru kana haa laallannu isaan laallannee haa deemnu maaliif jennaan wanni gaalliyyuu isa dura laallata waan ta'eef nuti amma gaalaa maaliif gaala jechuun koo beellada lafarra deemti gaalliyyuu isa dura laallata nutoo maaltu nu jarjarsaa akka yoo warra imoo taatanii warri bakka imootti barattanuttis namni amiira qaba yoo tiktok irra jiraanis tiktok irrattis namni nu dura bu'aa qaba alhamdulillah ustaazota nu dura bu'an qabna akka ustaaz Farhaan akka ustaaz Abu Mu'aaz akka ustaaz Awwal qabna isaan kana halaallannu hin jarjarfannu yooma oduu wahiillee nutti dhufe akkuma ayata jalqaba sayyaan ittiin nu bane sana oduu sana adda baafachuuf haa tattaafannu suuta jenne inni suuta hidhee nu baa waan ta'eef hin jarjarru walitti hin jarjarru kichuu waliin kunnu walitti nariifannu adaraa keessan yoo ka'ee waa argame suutuma haa deemnu jarjara kana haa ofirraa qannamnu jechumaa fi akkasumas dubbadhaa ija keessanii gurra keessa irraa na oolcha galatooma barakadha assalaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kan akka kennu faba isu dhugaa dubbatuudhaaf abdiin ajandaa kamiyyuu arge jalqaba nuun gahu malee waan kana irratti maal jettu yaada nu gaafatu malee waan tokko hin godhu hin godhin jennaan inni isaa godhu jennaan hin godha takkaa nutu godha jennaan takkaati godhi jennaan yaada keenya malee waa tokko hin godhu gaafa waa callisnu moo dhuguma waan sana adda baafannu malee hubannu malee akka tasaatti miti kan deemaa jiru garee shaadaa jechuun maqaa guddaadha. Zin jedhee namni dhuunfaa tokko waa gadhiisee waa jedhu miti namni tokko amma ofii isaatti dhufee waa isaa ifa nuu godhutti itti jarjaruun barbaachisaadha miti. Kanaafuuti inshallah irraa gabaabbannu waan akkasii irraa isin jechuudha barbaada namoota kaaniif kennaa kun ustaaz Munziruu asirra jiru carraan arganne ustaaz Saabit asirra jiru carraan arganne Umar al-Faaruq hin bahe Umar al-Faaruq illee asirra ture keessumaa keenya irraa ture maaliif akka beeku sayya inshallah sagantaa keetti fuufi. Ripeelola damo maal jedhama waan akkana ayyo ustaadi ayyakumullah ustaad Munziri barsiisaa keenya wallahi haqiiqa dubbatuudhaaf yeroo hundaa kaasirraa nu lallabanii yeroo hedduu nu gorsanii viidiyoo garaagaraa illee waraabanii nuuf gadhiisanii ammayyuu taanaan viidiyoo sana nurraan dhaabina asumaan nasihaa isinitti dhaammata isinitti deebiseen jira maayikiin inshaallah waasilu ustaad Munzir. Dogongorri irraa argamu akka inni dogongora keessa achi fagaatu taasisuutu uummata keenya irraa argama. Waan kanaan wal qabatee ajaa'iba rabbii islaamummaan keenya waan hambise tokko hin qabu. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallama barsiisuu keessa baanii hatta mushrikoonni hin dinqisiifatan miti yaa jamaa. Akkaataa fincaanitti fincaan garatti galagalan akkaataatti qulqulleeffatan isin barsiisaa nabiyyiin keessan jedhanii gaafatanii uummanni kuffaara. Ajaa'iba bara kan islaamummaa. Guyyaa tokko rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa Abi Daawud keessatti hadiisa 4477 irratti illee odeeffamee jira.
namni wahiidhaa khamrii dhugee machaa'ee gama rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam fidan gaafa fidamee jedhu khamriin haddii qaba waan irraa baafamutu jira sana booda eega murteen sun irratti gaggeeffamee ka'ee gariin ummataa maal jedhan akhzaakallah rabbi si haa xiqqeessuu jedhaniin haddii shari'aa fidateera namtichi haddii shari'aa irraa baheedha seerri shari'aa irratti raawwatamee jira rabbi si haa xiqqeessuu jennaan رسول ربي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان جتش كان هنجدنا شيطان الرتين غرغارنا جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم har'a namni tokko dogongorii yoo jechi wahii afaan isaatii bahee jedhee parsantii 100 keessaa namni 2 yookaan namni 3 dhaqee dogongortee jirta waan kana sirreeffadhu jedhee namni keessaa nama barreessu yoo argamte namni 2 namni 3 argamti kanaan achi nama aibii nama sanaa dogongora nama sanaa gadi yaasutu baay'ata kun ammoo namni sun yoo beekumsa hin qabne yoo islaamummaa irratti gadi dhaabbii hin qabne akka inni haqarraa achi fagaatu akka inni miira keessa galee dogongora cimaa dogongoree rabbii isaatii walitti bu'u godha waan ta'eef hawaasa keenyaan adaraa namni sababa isaatiin dogongoratti seenu akka hin taaneen jedha. Inni kan biraa miidiyaa kanarratti rabbiin waa sataruu nama gara haqaatti nama waamusullee rabbiin ikhlaasa rabbiin nu keessaa kaa'u namallee dhugaa dhaggeeffatee dhugaa hubatee gara islaamummaa dhufullee haqaaf dhufuu rabbiin isaa hawaffaqu yoo kanaaf hin ta'inis yoo namni biraadha haajaa biraatii fi fooloosa jedhan barbaachaa fi waan adda addaatiif namoonni socho'u gara islaamummaa dhufee islaamummaa keessaa bahu namni akkasii jiraatee jedhe islaamummaan kanarrattis waan jedhu qaba. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waa'ee nama jal'ina barbaade nama jal'ina filatees waan jedhu qaba. Namni tokko gariin namaadha. Erga gareen shahaadaa kun akkana ta'e ani akkanan ta'a. Erga gareen shahaadaa akkana jedhe ani akkanan godha. Akka waan rabbitti dhaaddachuu wayii rabbitti fokkoruu wayii waan akkasii wayii namoonni agarsiisan tokko hin jiru. Rabbiin ergaa wayii dabarfata. Akkuma hadiisa muslim keessatti odeeffamee jiru hadiisa 2577 irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhaa jedhan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaa cibaadii law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu ala afjari qalbi rajulin waahidin minkum maa naqasa dhalika min mulkii shay'aa ilala yaa garboota koo jedha rabbiin ergaa rabbiitti dhaggeeffadhaa bareechaati yaa garboota koo jedha garboonni rabbii kan jaallatee rabbiif gabroomutu jira kan immoo giddiidhaan rabbiif gabroomutu jira gaaddidduun keenya giddiidhaan rabbii isatti garboomti rabbii isatiif abboomamti washajaru waddawaabbu wanti lafarra socho'u hundi garbicha rabbiiti giddiidhaan kan rabbiif garboomutu jira rabbiin yaa garboota kan koo jedhe osoo dura keessan jechuun uumaman abbaa keenya aadamirraa kaasee hanga ummata nabi Muhammad macarashaa ummataa walitti qabatee insi namaa fi jinnii walitti biratti arrabsanii maal jettaa waaqa keetu arrabsamaa jira jettee ture waaqa namaa kan arrabsaa jiru hin jira warra garee shaadaa keessa akka tasaa ta'e yoo jiraate moo ammas dubbiidhuma harka baasuuf kana dubbatte. Baay'ee galatoomi inni kunis guyyaa gaafa sanaati bakka dhaabadhee haasa'e wajjin nan yaadadhaa viidiyoo baneennaan deebisee narratti cufee kanaas obsiise dubbii kanarratti innis akkasi isa kanas ijoollee makanaa wajjin jirra. Dubbii kana iccitii ta'een sitti hima waadaanaa galiinaan jedhe maa inni innaan amma fakkeenyaaf anaan kan na dabbaree garaan koo na dadhabee nan baha kan na jechisiise isa isaan waaqayyoonii ilma namaati jedhanii gaafa isaan arrabsan waan an dadhabee fi innaan haadhaaf abbaa kee gaafa si biratti arrabsanii nama dhukkuba kan jedhu ijoollee kana bira dhaabbadhee dubbii kana harkaa gadi naquudhaaf kanaasuufne dhagu. Galatoom. Thank you. Kabira akkas jette ture iccitii tokkoon sitti himaa dhiibbaa nuti gochaa jirru abdii achi keessaa deebisuuf jette. Abdii achi keessatti jabeessuma achi keessaa deebisuutti jirtam. Otoo abdii kee achi keessaa jabee deebisuudha ta'eeti ji'a 2 guutuu achiin dhufuun ture. Ji'a 2 guutuu achi keessan taa'uun ture. Yaalee 7-2 yaalee oo dadhabee dhiiseen deebi'a. Moordammoo otoo abdii achi keessaa deebisee kiristaanummaatti deebi'uudha ta'e hamma kana kiristaanota wajjin miidiyaa irratti wal tagaaffatee lafa irratti illee waliin tagaaffatu. Isa kanallee isa inni jalqaba haasaa gaafa isaa wajjin jalqabne dubbii kana madda jalqabaa harkaa baasuudhaaf ijoollee kana bira dhaabbannee dubbii jalqaba ittiin dubbii harkaa baasuuf jalqabne dhabu. Hundaa'uun yaada kan hiriyaa koo mucaa dassuu jedhamuun naaf fideeyyu.
Galatoomi ayyee. Kabira abdiitti birrii baay'ee dhangalaasanii kanaafuu achi keessaa ba'uu hin danda'u ammaan booda jette birrii namni kenneef tokko hin jira. Baay'ee gaarii. Ani abdii hojii hojjetee buluun beeka malee abdii birrii irratti dhangalaafame hin beeku. Isa kana akkuma mucaan amma yaadanuu kennaa ture jarri anaaf abdii adda adda nu ilaalu. Kana duwwaayyuu miti abdii fudhatanii olii gaddeemanii wokkii goosisanii biyya daawwachiisu namni garagalee nu ilaalu hin jiru. Isa kanarraan kan ka'e maallaqa mataa isaayyuu dhoksaadhaan nuun dhoksanii abdii irratti gashaa jiru. Akkuma mucaan silaa haasa'e abdii gargaaraaru malee nu gargaaraa hin jiranii. Kanaafuu dabbaramnee keessaa baane bahuudhaaf jedhaa jirra waanta ta'eef atillee keessaa ba'ii birrii 100,000 sin gargaaraa. Ijoollee biyya Arabaa jiranii sin jaalladhadhiitii itti fayyadamii. Ijoollee Itoophiyaa shamarran jiran immoo mana algaa geessi wajjin walqunnamtii saalaa godhii viidiyoo waraabiiti. Viidiyoo sana nan gadhiisa yoo sin maallaqa naa laachuu baattan jedhiitii maallaqa harkaa sassaabbadhu tooftaa kanaanan biyya kanaati Itoophiyaadhaa baheen achi keessa gale'an kan jedhe ijoolleen kunoo dhaabbatanii gaafas dhaggeeffataa turan. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Garuu kana makuma afurii basaddeenu dhagaa jira ijoolleen wanni chaartu ragaa qabda garuu waan kanaaf. Isa san illee haa cufu musaafaa amma toobatee jira akka hundattuu wanni sun illee haa dabalu. Ustaada numa fixaa. Hin finna ishee jalqabne maaleesh ustaaz maaleesh. Ustaaza fixeera ragaa kana ammoo akkasiin jedhan qabdu. Bravo gaaffii bareedaadha. Amooni dhugaa dubbachuuf taanaan taaktikii hundumaa saamicha imo irratti taaktikii bareeraan garraamummaa dhuman jiraadha. Gaafa naa bilbiltus garraamummaa man sirraa kaasa'anii shira yaaduun beeku waan ta'eef gaafa naa bilbiluu silkii lama qabaa tokko nattaasaa tokko riikoordii godhachaa ture yeroo sana. Yeroo inni kana natti haasaa ture immoo ijoolleen kun na bira turaniiru. Kan inni ijoolleen kan isaan haaranii dubartoota biyya Arabaa jiranii maallaqa irraa sassaabbadhu. Sinin jaalladha sinin fuudha jedhi. Ijoollee shamarran musliimaa Itoophiyaa kee jiran immoo mana sireetti geessi wajjin wal qunnamtii saalaa gochaa viidiyoo waraabadhuuti maallaqa hamma barbaadde gaafadhuuti maallaqa sana sinin naan kennitan taanaan viidiyoon isin gadhiisa jedhiiti as faraarra'i kan jedhe ijoolleen gaafa sana dhaabbatanii dhaga'anii kanarratti ijoolleen miira keessa galanii arrabsaniinnaan nurratti cufate gaaficha. Okay galatoomi garuu haasaa harkaa fuuchuuf amma kana haasofsiisaa turtan yoo ta'e as deebi'i. Xumureera gaaffii tokko malee na nafe garuu wanni asirratti jedhu haga kana guutuu haasaa harkaa fuuchuudhaaf haasoftu taana alalaqalli nama 3-4 si bira jira bilbilaan tokko waraabbachuun dirqama ture kun waan qoosaadha miti haasaa inni haasa'e kuni akka seeraatti isa gaafachiisa ture. Alaa kulli alii waraabbanne taanaan egaa rabbii keessaniif sintu wal beeka. Gaaffii dhumaa akkuma jookiitti si gaafadheen asumaan xumura garuu kaabdiidhaa birrii kennama jedhan sana beektaanis nan qaqqabne utuu natti himtanianis fudhadhe jechuufani sin gaafadhe sanillee amma garuu kan dhumaa kana sin gaafadha. Yoo umraa deemte achumaan baddaa kottu waliin banna. Ishee kana irratti ibsa kennite inshaallah. Baay'ee gaaffii bareedaadha. Okay, gaaffii bareedaadha. Gaaffiin kun kan inni ka'e Ustaaz Fara'aan akkasnaan jedhee ture. Mucaan sun mucaa bilbiltaniif akkasuma mucaa dassuu jedhamu isinii ergees akkasuma warra kaan bilbila teekuun kaamooni haayaan qabadhan ture inni na jalaa badeeti malee bilbila kana iyyuu iyyaafannaa meeqaanan argadhe. Bilbila ustaaza tokkoofaa akka ta'u ta'ee sin nan qaqqabsiisa barbaade jechuudha. Inni guddaan akkas jedhe ergaa obbolaadhaa sinooti siin immoo biyya alaa siniin baasaniire jennaan inni kun hiccitii lammaffaa isaati. Isa duraa tokkoffaadha inni kun lammaffaa irrattidha. Wanta achirratti haasofne kana hundumaa dhumarratti hiccitii guddaa tokkoon sitti himaa kan jedhu kaasee ture. Hicciticha argachuudhaaf akkuma dhageessan sanatti haasofsiisneerra ijoollee masanaa wajjin taane namni guddaan tokko illee nu gidduu jiru isaanis addanuma nama naannoo wanti jiraatanidha. Maal jedhama laga xaafoo warra jiraatanidha jechuudha. Isaanillee nu wajjin turaniiru. Isaan mataan isaaniillee dhaggeeffatanii isaan machirratti haasa'ame kana akkasitti haasofsisnee hiccitii kana baafne. Maa inni hiccitiin ati natti himtu jennaan jimaata dhufuuni gara pheenxeetti deebi'a waanta ta'eef na wajjin hin deebi'i. Yennaan sa'aatii meeqatti jennaan galgalan deebi'aa naan jedhe ishiin jedheen. Ganama jimaata isaa galgalaa naa bilbilee galuuf jechaa irra ishiin jedheen. Bakka har'a gudiima goona jaratti kana sammuu ishee irratti xabannaadha. Yeroo rakkoon tokko hin jiru atumti irra galii malee minaa minenne inni achuma naqee pheenxee ta'e
angalgala isaa dhufee mana Abu Maasfaa keessa taa'een barnoota barachaa ture. Kanadha. Ayyee hedduu galatoomi yaada kiyya dhumaa dubbadheeti inshaalla namoota biraatiif carraa dabarsaa maalinni dhugaa dubbatuudhaaf akka namni ragaa sii bobaateeti ana dabalate ana farhaaniin ani sagalee reefinarra dhaggeeffadha miidiyaarra deemu nama keessaan na erge I think galgala na ergamee ture natti fakkaata har'a dhaggeeffadhee otoo nama biraa ta'e warra ijoollee xixiqqoo dhiisi anumtiin amanuu ture. Alhamdulillah garuu rabbiin immoo adda baafadha waan jedhe bilbila sana argannee mucaa muslimaatti immoo dawwale kiristaana miti ati dubbii harka baasuuf kana jettullee garuu dubbiin akkasii keessa amantii keessatti dingata daangaa nama dabarsa toobaa waan nama gaafachiisu dhagaadhaaf hin sagadaa waan garaagaraa kun inshallah sana keessaa nu naasofna garuu walumaa galatti immoo obbola tokko muslimaatti wanti nimuu barbaadu namni waan baay'ee namarratti hojjechuudhaaf kaayyoon halkanii guyyaa hojjetu tokko hin jiru. Anaddisu muslimatti beeka. Hagaarraa Islaamummaa isaatti beeka eenyuunu jechuudha. Garuu hoo amma inni gaafa dhufe ani kiristaana jedhutti utuu abbaan fedhe viidiyoo miti waan barbaade fidee dhufe. Viidiyoon sun ba'ullee hin jaallanne banagaraachillaa. Maaliif waan ofii keenyaati inni dhufe afaan isaati ani kiristaanati har'aan booda jedhe amma dhaqee inni viidiyoo irratti dubbachuu raasu asfalligu hin ture dubbachuun mahuun barbaachisu ture. Egaa erga viidiyoon ba'ee viidiyoos kan baase abbuma waraabee baase haa ta'u erga ba'e immoo innis dhufee kunoo qalbii keessan keessaa baasaa wanni nuti goone isa dubbachiisuuf jenneeti malee ofii keenya waan kana barbaannee miti ofii keenyaati waan kana jechuu barbaanneeti miti garuu waan inni jedhu harkaa fuuchuufi jedhani warri viidiyootti dabalee sundi keessa dhageessanitu dhumarratti waan inni uummataan jechuudha barbaade jiraate addisuun hin jedha garuu ustaaz Abwaliis Abu Maajlis jiru inshaallah tuufa. Ifama iccitii tokkotu jira iccitii kan utuun dubbatiin garuu darbuun barbaadu maqaa rabbi tokkichaa maqaa quraana rabbiitiin isin kadhadheera daqiiqa muraasa naa laattu. Tokkoffaanii inni guddaaf inni olaanaan mucaan kun yaaliin inni kanaan dura raawwachaa ture stiil amma maatiitti amma obbolaatti yaalii hojjechaa yaalii waa meeqaa raawwachuudhaaf basaasummaa hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa tureera. Afaan isaarraa baasee anatti kan inni dubbate ijoollee garee wangeelaa gaafachuu dandeessu kan akka waajiifaa gaafachuu dandeessu kan akka hawwiifaa gaafachuu dandeessu namoota garaagaraa gaafachuu dandeessu. Ijoolleen garee wangeelaa addisuu wajjin dhimma sagalee achi keetti waraabdeen addana keetti dhuftee mucaa kana wajjin walitti buuta taanaan unu wajjin walitti buute waan achitti fixxe achumatti fixiiti nama haaraa ta'e nu wajjin jiraadhu jechuudhaan kan akka barsiisaa Xiibee Soonfaa kan akka barsiisaa Gobanaa USA Ameerikaa kan jiranii dubbii cimaa irratti kaasanii afaan qabsiisanii turan. Anaan garuu yaada sadii naa kenne. Inni tokkoffaan maal naa kenne wallaahi ma billaahi nama lafa kanarraa jaalladhu yoo jiraate obboleessa koo abdii qofaadha isaanan isinii kakadhaa jechuudha akka namaatti gaaffii kana sadannaa dhiyeesse innis maayin yoo kiristaanummaa keessaa deebite viidiyoo kennan dhiisa hin deebitu taanaan waa lama godhaa tokko uummata islaamaaf siin walitti buusnee yookaan uummata islaamaaf siif abdii walitti buuse yookaan siin hin ajjeesisa yookaan abdiin ajjeesisa tokko laa kana qabadhaa. Maqaa rabbiitiin ani isinii kakadhaa jechuudha. Tokko lammaffaa yoo uummatni islaamaa siin irratti dammaquu baate siif abdii walitti naqee siif abdii gidduutti diinummaa hin uumu yoon ta'e isin taa'aati kana na ilaalaa kan jedhe isa mataa isaatiiti. Itti fufee deengaddumaa isa ittiin dhufee shaadaa qabachuuf jedhu kana narratti bilbilaa ture irraa kaasuun didi deddeebisee bilbile irraa kaasuun didi kallatti dhumaan naa bilbileetu gaafa inni cannaqee jedhu maalaadha kinarraa dhabdeeti kan narratti bilbilaa jirtu jazbaa wayiidhaan narraa dhaabbatta taanaan narraa dhaabbadhu narraan dhaabbattu taanaan karaa deemtu deemee anis nan deema qoshaasha akka keetii takka argee hin beeku xawalwaallee wayiidhaan narratti hin bilbiliin lammaffaa dhimma anaaf si walitti nu fidu hin jiru ittiin jennaan akkas naan jedhe kaayyoon gara islaamummaatti deebi'uu kooti ergama dhimma abdiif dhimma kee irratti hojjechuu koo akka ta'een gurra si buusuu barbaada naan jedhe akkas naan jedhe gaafa guyyaa sadaffaa shaadaa qabate. Tokko iccitii kana asumaan qabadha. Iccitii kana asumaan qabadha. Inni lammaffaan ammas amoonii dhuguma durumuu kiristaanummaa kee gaafa ba'e yoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee islaamummaatti dhufe amma immoo takka ture islaamummaan sirrii miti jedhee kiristaana dhaqe amma immoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee kan inni as deebi'eef gurbaan kun basaastuudha. Maqaa rabbii waan ani isin kadhadhee finaasaa. Lammaffaan gurbaan kun dubartii fi maallaqa malee danda'e hin jiraatu.
jala beekaa kana. Isti hanga waldaa masarata Kiristoos maqaa hundeessi ba'e sanaatti bareechinee dhimma kana beekna. Qaa ustaas maqaa rabbii qaalii rabbiin anis hin qabne jalan dubbatina. Addisu akka gootu rakkoon qabu waan inni siin jedhe qofa nutti himi malee hin fixanna hiccitii guddaa kana. Natti himta nutti himta si dhaggeeffanna garuu waan inni jedhe qofa nutti himi malee waan inni jedhe qofa nutti himi malee isa sinitti hima. Dingata akka tasaa ta'e inni akkasidhaan akkasi waan jedhu akka dhuunfaatti hin dubbatini waan isitti himi qofa nutti himi. Maaliif jennaan kabaja nam tokko illee hin eegna nuti iddoon hin jirretti waa'ee isaa dha'uun gaarii miti. Waan wanni sitti hime qofa waan isin jedhe qofa nutti himi. Waan ta'eef bor Addisu nu qabame waan gaarii. Kanaafi normaal qaban nu qabamutu gaarii. Nu qabamutu gaarii. Beekaatumaan siin jechuu jirra. Okay, amma irra deddeebiidhaan gaaffii kana naa kaasaa tureera. Gaaffinni naa kaasaa ture uummanni ijoollee kiristaanaa keessaa hawwiinfaa ni beeku, yedraayyaan ni beekti, obbolee goddanyaansaa eebbaa kan jedhamu ni beeka. Ani addisuu kanan akka ittiin cunqursaa jiruuf, doorsisaa jiruuf, asfaraarra'aa jiruuf achi keessaa baasee Duubaayitti gashuudhaafidha. Addanaati akkas naan jedhe. Yoo hiccitii kana naaf haafu viidiyoon kun naaf haafu etta ta'e akkaawuntiin sintimu kanarratti birrii 250 ergii naan jedhe. Akkaawuntii maaliin jedheen? Birrii 250 akkaawuntiin sintimu kanarratti naa gashita taanaan hicciticha nan hambisa. Hin gashitu taanaan bakki irratti han baasa. Yoon kiristaana kee taa'ee viidiyoo kana baasuu dadhabe islaamatti achi deebi'een viidiyoo kana baasa kan jedhu. Ragaa qabdaa? Ragaa qabdaa? Imoodhaan bilbila ustaaz. Dhukkoo ati waan nama akka asfaraarraa jiru akkamitti ragaa malee ittiin haasofta akkam ragaa akkam ati nama waa beekudha nama beekaadha akkamitti ragaa qabatu barkatti. Akkamitti akka ragaa malee haaseen isinitti hima. Tokkoffaan daayireektii imoodhaan naa bilbila. Iskiriin riikoordiin qabu bilbilli keeyya. Ilaaluu danda'a abdiin borna harkaa fuudhee jechuudha. Yeroo bilbilu aawudoo naa bilbila silkii tokko qofaan qaba. Dhaggeeffadhaa. Yeroo hundumaa immoo kan na gaafatu silkii dabilii qabdaan nan tokko duwwaan qabaan jedhaan inni duraan qulqulleeffateera. Addisuu sunuuf qabamtee gaariidha bakka kana irratti mee dubbii tana xumurree haa waliin. Dhumtee bar finne inshallah jirana galatooma amma jechuun gara biraa dheerachuu jirti. Gara biraa dheerachuu jirti. Gaarii miti sun. Ani yaada muraasa qaba ifamu wajjini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra dhaggeeffattan guutuu. Akkuma dhageenya kan haqiiqatanii an akka kiyyatti ijoollee gaafsan bira jirtu keessattuu mucaa amma shaashamannee ka'ama duratti itti bilbiltan kana sababa wallaahi isaatiif malee dogongora hunda ka hojjechiise mucaa san jedheeti yaada. Haqiiquma dubbachuuf gaariidha. Fuulduratti illee ijoollee muslimaadha. Wantoota akkana kana akka namni inni dhugaadha addisuun hin beeku reefu islaamummaatti dhufe akka wanni kun nama kafarsiisu hin beeku. Jechoonni akkanaa kun taphaafuu hin jedhamu. Taphaaf hin jedhamu. Taphaaf hin qalladamu. Jechoota akkanaa kun kufrii keessa nama baafti. رب سبحانه وتعالى سورة توبة كيس دبتي جرا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قال دين الله الأول كبتي كي يتوت ربي والكبتي إرجام ربي صلى الله عليه وسلم والكبتي نبيو تبراتي له والكبتي قال دين قال لا دنيجون دندا وإذا كان أديسون بيكون أبو دندا رجالا قالوا مجانسون وان بيكنف براتي دبت أجد إما لو أنكم جتشا كفر دات أنا قاعد سأقول لك أنا دا قواكي كتني ريفدي yeroo sanitti garuu arabii fumaan dubbadheeti mee addaan baafannaa laakiin ammoo jecha kufriidhaa dubbateetiin jira jenneetu machumatti dhiifne wanni irraa dubbachuu dhabneef illee sababni isaadha duuba isaadha waa jiraachuun mala waan jedhu waan shakkineef tamaam erga sani ammoo alhamdulillah amma dhufee addisuun illee dubbate mucaan sun illee dubbate waan gaariidha alhamdulillah nutillee shakkiin nurraa baduu waan guddaadha